Miidiyaa hawaasa jechuun maal jechuudha? Kaayyoon miidiyaa hawaasaa maal inni? Daandii isaarraa dhugaarraa dogoggoree amantaasaa kan gane deebi'ee dhugaasaatti amantaasaa duddu jalqabaatti deebi'ee tajaajila hafuuraa argachaa jiruutiin barumsa gahaa argachaa jiru gaafatee deebii gahaa argachaa jiruutiin karaa miidiyaa hawaasaa itti fayyadamee ani kennaa jiru lubbuu baay'een fayyada jedhee tanaman. Qiiqa sana keessatti rakkoo guddaa mana kiristaanaatti gufuu ta'ee dhufee jira jedhanii kan kaasan jiru. Maali sababni keessan gaafa jennuuni namoota baay'ee mana kiristaanarraa fageessee jira. Manni kiristaanaa iccitii hedduu qabdi. Iccitiin lubaaf kennamu jira, abbootiidhaaf kennamu jira, amanaadhaaf kennamu jira sadarkaa qaba. Yeroo tokko akkaataatti fayyadamaa makaastan irraati iccitii kana dabarsanii kan laatan immoo jiru. Amantaa musliimaarraa gara amantaa ortodoksii tawaahidootti gara nama ja'a. Manni amantaa kattaa madaanii kan dhugaa bahu harka keenyaan asitti kan cubneef mucummaa Sillaasee kan fudhachiisni jiru. Akkuma immoo amantaa adda addaa irraati amantaalee dhaabbilee amantaa adda addaa keessaa gara keenyatti deebi'ee gara amantaa ortodoksii tawaahidootti deebi'anii kan dhufan gara miseensa nama 20 olii qabna. Haala adda addaatiin yeroo baay'ee karaa hordoftoota amantaa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa biyya keessaa biyya alaa jiranii onlaayiniidhaan karaa miidiyaa hawaasaa kana gaabbii galuu hin danda'amu. Kanaaf miidiyaa keenya miidiyaa sootariyaa akka jabeeffannuuf iccitii amantii keenya abboota dubbisanii barbaadanii Yesus Kristus Waaqayyoo dhaajatee tawaadumaan gilaa nu barsiisaa turte. Harka fuunee maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu maatii miidiyaa sootiriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa hordofuudhaaf sonoftanii nu eegaa kan jirtan maqaa Waaqayyootiin bakkuma jirtanitti akkuma sa'aatii keessanitti akkam bultan akkam ooltan akkam sa'aatii kana geessanii amiin waaqni abboota keenya waaqni qulqullootaaf xurootaa sa'aatii kana eebbisee waaqa nu kenneef galanii ulfinni waamicha maqaa isaatiif haa ta'u. Deessee kan nuuf laattee baates kan wajjin godaantee qulqulleettiin dubree maaraamaatii keenya uumaadhaa gaditti uumamtoota hundumaa olitti maqaan ishee kan kabajame nuuf haa ta'u qulqulloonniif toloonni wareegamtoonni waaqayyoos kennaa kan qaban hundumtuu akkuma kennaa isaaniitti waaqayyo irraati maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u kun miidiyaa keenya miidiyaa sootiriyaati qophiin keenya qophii yeroo kiristaanotaati. Qophii yeroo kiristaanotaa keessatti egaa maatii waaqayyo akkuma barame qophii tajaajilaa akkasumas immoo monoksummaa lubummaa fi gaa'elaa kan kaasnudha manni kiristaanaa maal barbaaddi kan jedhu yaadachiisne. Kanaaf yarrammoo keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya keessummaan har'aa keessummaa baay'ee jaalataniif kabajan keessattuu immoo miidiyaalee hawaasaa gubbaarratti hojii guddaa hojjechaa kan jiranii ogeessaa baankii daldala Itoophiyaati egaati muummee guddaa yookaan muummee hangafaa keessatti Finfinnee keessattis hojii guddaa hojjechaa jiru akkasumas mana kiristaanaa kattaa madaaniyalam yookaan immoo fayyisaa addunyaattis immoo tajaajila bilisaatiin immoo mana kiristaanaa lubummaadhaan ni tajaajilu isaan wajjin turtii taasisna keessummaan keenya lubaa Fiqiroo Imaanaa jedhamu isaan wajjin waa'ee miidiyaa hawaasaatiin wal qabsiisnee hojii gurguddaa isaan hojjetan wajjin mari'annaan gaxumura qophii keenyatti wajjin taatan waan baay'ee buufattu jedhanii abdanna. Abbaa keenya gaatii guddaa siin galateeffannaa sa'aatii keessanii aarsaa taasistanii mana keessanitti nu affeertanii qophii kana akka wajjin hojjennuu fi waan nuuf eeyyamtanii fi eeyyama keessanis waan ta'eef miidiyaa sootiriyaatiin guddisnee siin galateeffannaa. Yaadni marii keenya qophii kiristaanaa jalatti har'a kaasnu waa'ee miidiyaalee hawaasaatiin wal qabsiisnee hojii siin hojjechaa wajjin jirtaniin qophii kana wajjin kaasna mee seensa qophii keenyatiin akka nuuf ta'uu fi miidiyaa hawaasaa jechuun maal jechuudha? Kaayyoon miidiyaa hawaasaa maal inni kan jedhu irratti jalqabne immoo gaaffii itti aanutti fufnaa asirratti jalqabnaa maal nuun jetta abbaa kee? Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amannaa ameen. Ani maqaan kiyya akkuma isin kaasuu yaaltan luba Fiqiruu Imaanaa jedhama. Tajaajila bilisaa hojii lubummaatiin mana kiristaanaa yookaan mana amantaa kattaa fayyisaa addunyaa irraatti kan tajaajilu. Miidiyaan sootiriyaa sagantaa yeroo kiristaanaa kana naaf heeruu keessaniif guddisanii isin galateeffadha isinis waan naaf heertaniif galatooma. Miidiyaa hawaasaa jechuun maal jechuudha? Faayidaa akkamiiti kan qabu jettanii gaaffii na gaafattaniif gaaffii bareedaadha. Miidiyaa hawaasaa jechuun walumaa galatti addunyaan keessa jirru kuni addunyaa odeeffannooti. Addunyaa odeeffannoo waan ta'ee jiruuf yeroo itti jiruuf jireenya dhala namaa keessatti miidiyaan hawaasaa haala gaariidhaan itti fudhatama argatee fi faayidaa guddaa irra oolaa jirudha. Miidiyaa hawaasaa jechuun fageenya fi yeroo gabaabaa gidduutti odeeffannoo barbaachisaa ta'e
hawaasa jiraatu yookaan hawaasa biyya tokko keessa jiraatuuf odeeffannoo kan kennudha. Miidiyaa hawaasaa gaafa jennu toota hiikamti isaa waliigalaatti garuu namoota kan wal quunnamsiisuu fi odeeffannoo barbaachisaaf jiruu jireenya hawaasaa keessatti faayidaa qabeessa akkaataa itti fayyadamummaa isaa fudhatama hawaasa sanaatti faayidaa kan qabuu fi hawaasa kan wal quunnamsiisuu jechuudha miidiyaan hawaasaa jechuun. Kanaaf guutummaa addunyaa bakka tokkotti addunyaa mandara tokko taasisee yeroo gabaabaaf yeroo toon fudhatiin maallaqa toon fudhatiin haala yeroo barbaachisaa kana keessatti uummata addunyaa kana hal tokkoon argachuu dandeenyu jennee guduufuu dandeenya jechuudha. Yeroo gabaabaa gidduutti fageenyutu hin daangessin yeroo gabaabaa gidduutti addunyaa kana yeroo wal fakkaataatti odeeffannoo ga'aa ta'e kan diriirsuu fi hubannoo kennuu danda'u yookaan dhiyeessuu danda'u waan ta'eef miidiyaan hawaasaa dhugaamatti giddu galeessa kan ta'ee fi saba addunyaaf gamaaf gamana jiru yeroo gabaabaa gidduutti odeeffannoo hawaasicha barbaachisaa ta'e fudhatama qabu sana kan kennuu danda'u jennee ibsuun ni danda'ama jechuudha. Guddisni isin galateeffannaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessu abbaa keenya hojiin hojjechaa jirtanis egaati hojii kana keessatti keessattuu biyyoota alaa namoota wangeela dhabanii rakkachaa dheebochaa jiraniif hojii gurguddaa akka hojjetan miidiyaalee hawaasaa kana argaati jirra. Mee akkuma hiika sarara kaastanii faayidaan mana kiristaanaadhaaf miidiyaan hawaasaa gumaachuu hammamiidha gaafa ilaaltan hojii keessa gaafa jirtanii fi mee faayidaa isaa haala waan isin buustanii wal qabsiisee mee faayidaa miidiyaa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatiif inni buusaa jiru akkamitti ibsitu? Gaaffii gaariidha guddaa galatoomii miidiyaan hawaasaa akkaataa itti fayyadama keenyaatiin yoo ta'e mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee yaada. Akka fakkeenyaatti kan fudhadhee isiniif kaasuu yaalu tajaajilamtoonni mana amantaa kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaadha. Amantaa ortodoksii kana kan hordofan haala jiruu jireenyaatiin biyya irraa fagaatanii biyyoota hambaa adda addaa keessa kan jiran daran isa durii caalaa miidiyaa hawaasaa kanaatiin yeroo isaan dhimma amantii isaanii hubannoo guddaatti argatanii fi faayidaa guddaatti bu'uureffatanii kan kaleessa iccitii amantaa isaanii hin baranne kan itti barataa jiran kan kaleessa haala ulfaataa fi haala adda addaa keessatti dukkana keessatti akka waan gatamanii turan egasoo miidiyaa hawaasaa kanaan tajaajila barnoota argachuu jalqabaniiti gara amantaa isaaniitti dhufanii faayidaa adda addaadhaan dhimma amantaa isaanii kan itti baratan baay'eetu jira. Kana gaafa jennu miidiyaan hawaasaa kuni namoonni irra guddeessa namoota bakka adda addaa jiran fageenyaan haa ta'u jiruu jireenyaan haa ta'u haala naannoo isaan keessa jiraataniitiin haa ta'u mana amantaa dhaqanii tajaajila afuurawaa akka qaamaan argachuudhaaf haala ulfaataa keessa jiraniif faayidaa guddaa qaba jedhee yaada. Kana gaafan kaasu tajaajila ani miidiyaa hawaasaa irratti kennaa jiruu fi amantoota miidiyaa hawaasaa kanaan fayyadamaa jiraniin akka fakkeenyaatti fudhadhee si kaase miidiyaa hawaasaa eegan itti fayyadamuu eegalee oolee bubbuleera waggoota lakkoofsiseera. Akkuma duratti dubbachuu yaale jaarraan kun jaarraa odeeffannoo waan ta'eef miidiyaan hawaasaa yeroo itti daran faayidaa kennuu fi namoota adda addaatiif dhimmoota mana amantaa keenya yeroo itti barsiisnu iccitii amantaa isaanii kan itti baratan faaruulee adda addaa namoota jiran keessaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan an nama tokkoof baay'ee kan jaalladhudha. Garuu amma har'aatitti miidiyaa hawaasaa adda addaatu jira. Booddeetti dhufuu dandeenya miidiyaa hawaasaa irra guddeessa afaan Oromiffaatiin tajaajilan baay'ee argachuu waan hin dandeenyeef yeroo baay'ee warra miidiyaa hawaasaa kanaatiin miidhame keessaa nama tokko jedhee yan kaasan. Faayidaan achirraa argadhee fi namootaaf ittiin tajaajilaa jirru akka fakkeenyaatti yoon si kaase yeroodhaa yerootti hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa abboonni faarfattoonni akkaataa tajaajila miidiyaa hawaasaa kana warri hubatanii fi dhugaadhaaf bu'aalee amantaadhaaf hojii kiristaanummaadhaaf yookaan hojii amantaa dhugaaf itti fayyadamanii yeroo isaan tajaajila hafuuraa adda addaadhaa miidiyaa hawaasaa irratti gadi lakkisan ni argina jechuudha. Sanaan hojii kooti jedhee dhaabbatamatti miidiyaa hawaasaa irratti barumsa amantaa kan kennan yeedaloo mana amantaa keenyaa yeroo itti waqtii isaa kan eeggate irraati qayyabadhu jiran akka fikiyyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma dura kaasuu yaal abboonni barsiisonni mana kiristaanaa keenyaa yeroon kun fakkeenyaaf amma waqtii abaabooti yookaan zamana tsigeessa jennu jechuudha. Waqtii abaaboo kana keessa soosiftuun akkamiitu jedhamu gosoota meeqatu jiru yeroo akkamitti jedhamu kan jiru hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa dhugaamatti tajaajila hafuurawaadhaaf yeroo isaan kana qoodanii nuuf qoodantu jira jechuudha. An akka kiyyetti miidiyaan hawaasaa ija gaariidhaan nama ilaaluuf faayidaa kiristaanummaadhaaf na oola jedhee nama itti fayyadamuuf faayidaa guddaa kan qabuu fi bu'a qabeessa jedhee yaada. Kana keessatti ijoolleen mana amantaa ortodoksii tawaahidoo maal fayyadamu miidiyaa hawaasaa irraa kan jedhu yookaan iccitii amantaa isaanii
kaleessa kan hin baran abbootarraa, lubootarraa, barsiisotarraa yeroo isaan itti toora miidiyaa hawaasaa kanaatiin hubannoo bal'aa itti argatantu mul'ataa jira. Warra kennu keessaa san nama tokkodha. Faayidaan miidiyaa hawaasaadhaa haala gaariidhaan yoo ilaalle, haala gaariidhaan yoo itti fayyadamne faayidaa gurguddaa qaba. Keessumattuu akkuma tuquu yaale duratti namoota haala jiruu jireenyaatiin biyyarraa fagaatanii jiraniif yeroo isaanitti mana biyya jiraatan ta'anii, haala keessa jiraatan ta'anii miidiyaa hawaasaa kanaatiin amantaa isaanii baratan, gaaffii hafuurawaa gaafatan, cita amantaa isaanii baratanii itti jijjiirama agarsiisanii dhugaa baantu bal'inaan mul'ataa jira. Akkuma kanammoo miidiyaan hawaasaa kun akkaataa hubannoo fi itti fayyadama namootaa birattis miidhaalee ni qaba jennee yaadna. Booddeetti dhufnee kaasuu dandeenya. Kanaaf guutummaan guutuutti akkaataa itti fayyadama keenyaatti miidiyaa hawaasaa kanaatiin dhugaa dubbachuudhaaf hafuurri qulqulluun kan dhugaa bahu miidiyaa hawaasaa kanaan fayyadamee lubbuu baay'een du'arraa akka fayye, lubbuu baay'een badiisarraa akka deebi'e, daandii isaarraa dhugaa irraa dogoggore amantaa isaa kan gane deebi'ee dhugaa isaatti amantaa isaa duddu jalqabaatti deebi'ee tajaajila hafuuraa argachaa jiruutiin, barumsa gahaa argachaa jiruun, gaafatee deebii gahaa argachaa jiruutiin karaa miidiyaa hawaasaa itti fayyadamee ani kennaa jiru lubbuu baay'een fayyeera jedhee tan amana. Guddaa isin galateeffametti dhufnaati. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mana Kiristaanaa buleetti tokkitti hundumeettiif qulqulleetti kan hundumaati. Barsiifan isee kanadha. Haala barbaachisuun garuu miidiyaa hawaasaatti fayyadamteetti haala barbaachisuun akka durummaa ta'uu isheetti, akka dursituu ta'uu isheetti, akka tokkitti ta'uu isheetti, qulqullii ta'uu isheetti miidiyaatti fayyadamteetti miidiyaa hawaasaatti jennee dubbachuu dandeenyaaf. Gaaffii gaariidha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadha. Akkaataa hangafummaa ishee fi umurii dheeraa lakkoofsisuudhaa fi amantaa biyya kana keessa jiranii hangafummaa ishee qabduutiin kenniinsa miidiyaa hawaasaatiin tajaajila uummata biraan gahuudhaaf, hawaasa ishee hordoftoota ishee ta'an biraan gahuudhaaf miidiyaa hawaasaatti akkaataa ishee irraa eegamutti fayyadamteetti yookaan tajaajila kenniteetti kan jedhuu fi an akka kiyyatti deebii ga'aan asirratti ulfaataadhaan af kennuuf. Akka bal'ina isaatiitti, akka guddina isaatiitti, akka hangafa isheetitti manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadha. Amantoota isheedhaaf, hordoftoota amantichaatiif miidiyaa hawaasaa fayyadamtee tajaajila qixa barbaachisaa ta'een gahuudhaa fi hanqina guddaatu mul'ataa jira ammarraattu. Ga'umsaan hin jiru. Keessumaayyuu miidiyaan Itoophiyaan Ortodoksii Tawaahidoo qabu jedhamu keessaati afaan tokko irratti kan xiyyeeffatedha. Giddu galeessa kan godhatedha. Yeroo dhiyeenyaa asitti garuu afaan sa'aatii murtaa'aadhaan iyyuu jechuudha. Suniyyuu sa'aatiitti fayyadamee hawaasni jiru hundumtuu tajaajila manni amantaa sun laattu fayyadama jechuudhaaf afaan guunnee dubbachuudhaaf nutti ulfaata. Kanaaf gara sichitti gara fuula duraatti iyyuu miidiyaa hawaasaa kanaatiin kan tajaajila miidiyaa hawaasaa kanaatiin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo wanta hedduutu irraa eegama. Keessumaa qooqa sabaaf sablammii biyyattii ittiin dubbatuuf akkaataa naannoo isaati. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbilee amantaa biyya kana keessa jiraniitiif kan biyyoota addunyaarra jiraniitiin wal bira qabnee gaafa ilaallu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hangafummaadha. Dureettiidha. Akkuma kanallee hordoftoota bal'aa qabdi. Sanaatiin akkuma kanatti kenniinsa tajaajila miidiyaa hawaasaadhaa gaafa ilaallu garuu hedduu boodattaftee jirti. Sichittuu tajaajila miidiyaa hawaasaa afaan sabnichi dhagahu, qooqa sabnichi dhagahu kennuudhaaf mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti wanta hedduutu eegame jedhee yaada. Maaltu ishee hanqata jettu fakkeenyaaf maal gochuu dhabuu isheettu gara tajaajila kanaatti akka hin dhufne isheedhaaf gufuuti ta'e maal dhabuudha yookaan immoo wanti sirrachuu qabu wantoonni dogoggora kana keessatti baatee miidiyaalee hawaasaatti fayyadamuu qabdi otoo kana hojjette kan jettan rakkoon ishee maalidha akka kana gahu? Rakkoon jiru akkanuma hundumti keenya iyyuu beeknuudha. Tokkoffaanii humna jirutti yookaan risoorsii jirutti fayyadamuu dadhabdeetti. Humna jiru yookaan risoorsii jirutti fayyadamuu dadhabdeetti. Hayyoota qabna. Barsiisota wangeelaa qabna. Namoota kennaa qaban. Ogummaa qabaniitiin namoota miidiyaa hawaasaa kana irratti bobbaastee hojii hojjechiisuu dandeessu qabdi turte. Garuu risoorsii qabdu kanatti fayyadamuu hin dandeenye. Kanaaf gara fuulduraatti namoota qabdu, hayyoota qabdu, barsiisota qabdu, tajaajiltoota kana qabdi itti fayyadamtee miidiyaa hawaasaa kana kutaadhaan akkaataa sabaaf sablammiin biyyicha keessa jiru itti fayyadamuuf dhaga'uu danda'utiin miidiyaa hawaasaa kana babal'isuu irratti hojjechuutu irraa eegama. Kan ishee dadhabsiise inni guddaan garuu risoorsii qabdu sanatti hin fayyadamne mammaatti. Namoonni dandeettii qaban kennaa wangeela barsiisuu, kennaa faaruu, kennaa iccitii barsiisuu, kennaa tajaajila soosiftuu yookaan yeedaloo mana amantaa qaban irree yeroo isaan itti miidiyaa manni amantaa kun silaa bal'inaan bantee tajaajila gahaa kennuu dandeessu irratti hirmaachuu irra
gama dhuunfaa isaaniitiin miidiyaa sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa ofii isaaniitiin banatanii achirratti tajaajilan. Isaan kana bakka tokkotti walitti fidde orgaanaayizd goote gama kamiin tajaajilta? Roga kam irratti kennaati qabdu jettee miidiyaa bal'aa tokko akkaataa Finfinnee duwwaa miti. Kutaalee biyyi kun qabu hunduma keessatti iyyuu babal'isuutu irraa eegama ture. Kanarratti hojjechuun dirqama isaatii jedhanii yaada. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa isa kanarratti bal'inaan hojjechuun ishee irraa eegama jedhee yaada. Guddaa siin galateeffannaa gaabbaa keenya. Miidiyaan hawaasaa yeroo tokko amma kan namoonni qeeqa kaasu wantoota hundumaa irratti qeeqni hin dhabamu. Qeeqa sana keessaatii rakkoo guddaa mana kiristaanaatti gufuu ta'ee dhufee jira jedhanii kan kaasan jiru. Maali sababni keessan gaafa jennuuni namoota baay'ee mana kiristaanarraa fageessee jira. Namni mana kiristaanaa kan barbaadu achi dhaqee iddoo sana dhaabbatee iddoo lafa qulqullummaatti kadhannaan achittidha. Fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuun immoo waan hundumaa guduunfaadha. Kanaaf namoonni waan harkaa qaban irratti yeroo baay'ee mana kiristaanaa dagatanii yeroo qiddaasii dagatanii jedhanii kan qeeqan jiru. Isaan kana akkamitti walitti firoomsuu dandeenya? Mee haala biyya keessa jiruuf biyya alaa keessa wal qabsiistanii faayidaa miidiyaan hawaasaa qabu mataansaa kan fageessuudha moo kan dhiyeessuudha ture? Miidiyaan hawaasaadha. Faayidaa isin qaba miidhaa isin qaba kan jedhu dursatti dubbii koo keessatti kaasuu yaaleen ture. Akkaataan faayidaa isaadha bal'inaan ibsineerra. Miidhaa inni qabu akka fakkeenyaatti yoo kaasne akkaataa fayyadama keenyaati. Akkaataa fayyadama keenya addunyaa kanarratti wanti hin taane jedhamee uumamee hin jiru. Namumatu bal'eesse yookaan akkaataa fayyadama keenyaatti waan sana akka hin taane godhee jechuudha. Kanaaf miidiyaan hawaasaadha faayidaa inni qabu bal'aa ta'etu jiru. Wanta tokko anamma fakkeenyaaf as jiraadhee tajaajila bakka tokko irraa darbu miidiyaa hawaasaa kanaan fayyadamee bakkuma jiraadhee fakkeenyaaf bakka waajjiran jiru keessa taa'ee miidiyaa hawaasaadhaan tajaajila waltajjii hafuurawaa irraa darbaa jiru tokko hordofuu nan danda'a. Kun faayidaa miidiyaan hawaasaa kennuudha. Inni kan biraan namoonni biyya diidaa jiraatan tajaajila hafuuraa sirna galatoo ta'u barsiisoo wangeelaa ta'u bakka jiraatanii tajaajila hafuuraa kana live yookaan tamsaasa kallattii isa jennu kana yeroo darbu san hordofuudhaan faayidaa guddaadha kun. Itti eebbifamuudha. Barakata yookaan eebbatti qoodachuudha kun. Kanaaf miidiyaan hawaasaa faayidaan isaa guddaadha. Miidhaan inni qaba jedhee yaadu akkaataa itti fayyadama nama sanaati. Fakkeenyaaf miidiyaan hawaasaa fayyadamuun namoota hedduu amantaa isaaniirraa fageesseera. Mana amantaa akka hin deemne taasiseera jedhu. Hirmaattota fooniif dhiiga Waaqayyoo irraatii fageesseera jedhanii. Fageesseera jedhanii yaadu. Kuni akkaataa hubannaa namootaati malee isaati miidiyaan hawaasaa wanti hundumtuyyuu akkaataa itti fayyadamu bakka itti fayyadamuuf yeroo fayyadamnu qabna. Fakkeenyaaf namni mana amantaa qaamaan deemee hirmaachuu danda'u tokko mana amantaa qaamaan deemutu sarara jiraata. Bakka sana dhaqee fooniif dhiiga gooftaa achitti kan argachuu danda'u. Wantoota adda addaa eebba adda addaa kan qoodachuu danda'u qaamaan dhaqee ni argata. Kanaaf namoonni tokko immoo akkaataa itti fayyadamaaf hubannoo dhabuurraan kan ka'e manuma kiyya ciiseetan iyyuu algaama kiyya irra yookaan bakkuma ciisicha kooti kutaa ciisicha koo ciiseen sirna galatoo maaltu mana kiristaanaa dhaquu na dirqamsiise. Kallattiidhaan tamsaasi kallattii waan jiruuf ani miidiyaa hawaasaa kana fayyadameen iyyuu dhaggeeffadhee kan jedhu jira. Akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti buraakeen yookaan eebbii yeroo sirna galatoo irratti ta'u yeroo 41 jira. Kun eebba keessaa fi eebba alaa jedhama. Eebbi keessaa kan bultoo Waaqayyoo yookaan kan kubudura Waaqayyoo fi foon Kiristoos dhiiga Kiristoos irratti raawwatudha. Kun yeroo 20. Eebbi alaatii uummaticha dhaabatee barakata kan sirna qulqulleessaa kana hirmaachaa jiruuf kennamu yeroo 21. Namni tokko gaa qaamaan deemuu amma danda'utti eebba kana fudhateetu gala jechuudha. Kanaafiyyuu amma isaaf mijeetutti amma isaaf danda'amutti qaamaan argamuun amma isaan wanti isaan daangessine hin jiru irratti qaamaan bakka sana dhaquun murteessaadha jedhee yaadan. Kanaaf namoonni tokko hin fageessa kan jedhuu fi ammas fakkeenya lammaffaa kan isii dabalu yeroo torbee dhukkubbii keessa yoo yaadattanii torbee dhukkubbii kana keessa guyyaa sagadaa yookaan isa xumuraa sana onlaayinii kallattii madda addaatiin kaayyoon sun yaadameefi firoota Waaqayyoo namoonni kamiyyuu kiristaanni kamiyyuu kan hubachuu qabu namoonni hidhamanii to'annaa seeraa jala jiran jiru. Bakka jiraatan bakka sanaa baanii mana amantaa dhaquun kan isaanitti daangaa isaatti ta'ee jira. Dhukkubsatanii hospitaala keessa kan ciisan jiru. Namoota akkasiidhaaf tamsaasii kallattii akkasii miidiyaadhaan TVdhaan yoo ta'e bakka sana ciisaniitu waa'ee bakka sanaa yaadatu. Abdii godhatu. Dhukkuba isaanii irratti illee hidhamuu isaanii irratti illee abdii godhatu. Kanaatiif namoota akkasiif faayidaa guddaa qaba. Namoota qaamaan bu'anii bahuu danda'aniif deemanii mana amantaa dhaquu danda'aniif garuu bakka sana dhaquun barbaachisaadha.
Kanaaf miidiyaan hawaasaa akkaataa fudhatama keenyaatti. Fakkeenyaaf aan ofii kiyyaaf deemee bakka hin ga'uu danda'u tokko bakka sana gatiin naqurra miidiyaa hawaasaatiin fayyadamuun hawwayya jechuun bakka sana dhaqu mana amantaa dirqama dhaquu qabu. Irra guddeessatti miidiyaan hawaasaa mana amantaa irratti nama daangessu, nama qaamaan fayyaa qabuuf, nama dhaquu danda'uudhaaf. Barakanni yookaan eebbi bakka sana jiru akkuma sana. Dharraa sana akka ba'aniif iyyuu nama kakaasee bakka sana akka nama geessuuf nama affeera. Caalmaatti miidiyaan hawaasaadha. Mi'aa mana amantaa, faayidaa mana amantaa, tajaajila bakka sanaa qooddannuuf iyyuu nama kakaasa daran malee miidhaa gas maran qabu. Garuu akkaataa hubannoo namootaatiin, akkaataa fayyadama nama sanaatiin fakkeenyaaf uffannaan uffadhu kuni namiidha jedhee sammuu koo nama siisa taanaan na fayyaduu hin danda'u. Miidiyaan hawaasaa akkuma kana. Na fayyada jennee miidiyaa hawaasaa itti fayyadamnee jennaan manu fayyada. Sanarra garuu kanatu fayyada jennee akkaataa filannoo baduudha jechuudha. Kanaatiif miidiyaan hawaasaa faayidaan inni qabu isa kanaadha. Irra guddeessa garuu namoonni tokko tokko miidhaa akkasii qaban namoota mana amantaa irraa fageessa kan jedhanii fi sun ga'aa miti anaaf. Hubannoo nama sanaa fi fayyadama nama dhuunfaa sanaati jechuudha. Kanarraan kan hafate miidiyaan hawaasaa faayidaa guddaa qaba. Amantaaf illee nama kakaasa, tajaajila hafuuraaf illee hubannoo guddaa illee qaba. Bakka hin ga'uu dandeenye, bakka hin dhaqee barachuu hin dandeenyetti miidiyaa hawaasaa fayyadamee barumsa hedduun argadha. Namoota qaamaan bira ga'ee barsiisuu hin dandeenye, qaamaan bira ga'ee gorsuu hin dandeenye miidiyaa hawaasaa fayyadamee hawaasa baay'ee yeroo itti gorsutu jiran. Kanaaf miidiyaan hawaasaa akka kiyyattan faayidaa guddaa qaba. Namoota faayidaa amantaadhaaf yookaan tajaajila hafuuraadhaaf fayyadama gaariidhaaf itti oolaniif garuu miidiyaan hawaasaa faayidaa guddaa qaba. Miidhaan inni qaba jedhee yaadu yoo jiraate namoonni miidiyaa hawaasaa kana fayyadaman akkaataa itti maneej gochuu irratti yoo balleessani namoonni waanuma achirra jiru sana akkaataa sanaan fudhatanii itti fayyadamu ta'e xiqqoo miidhaa qabaachuu danda'a. Sunumtiyyuu nama fayyadamaan waan sanaadha. Akkamittidha wanti kun? Eenyudha qaamni kana? Oonersii wanta kanaa eenyudha? Jedhee sirriitti awwirni hubachuutu irra jiraata jechuudha. Yoo waan kana hubate miidiyaan hawaasaa faayidaa guddaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hedduutti tajaajila kanaatiin namoonni baay'een yeroo itti dhugaa baantu jira waan ta'eef miidiyaan hawaasaa baay'ee faayidaa qaba. Miidhaan inni qabu jedhee yaadu akkaataa hubannaa namaatiin irraa mana kana fate malee miidiyaan hawaasaa miidiyaa waan ta'e du'aadhaaf miidhaa qaba jedhaan akka kiyyattiin konkuluud gochuu hin danda'u jechuudha. Manni kiristaanaa iccitii hedduu qabdi. Iccitiin lubaaf kennamu jira, abbootiidhaaf kennamu jira, amanaadhaaf kennamu jira sadarkaa qaba. Yeroo tokko tokko akkaataa itti fayyadamaa makaastan irraati iccitii kana dabarsanii kan laatan immoo jiru. Sababa kanaatiif namoonni baay'een hin barbaachisu miidiyumti kan jedhus immoo qeeqa kanarraa kan ka'an fakkaatu. Kanaaf mee akka abbummaatti iccitii lubummaa keessatti bakka manni kiristaanaa qabdu iccitii isheen qabdu kan lubni qofti raawwachuu danda'u kan phaaphaasii paatriyaarkiin qofti raawwachuu qabu keessattuu sirna qulqulleessaadhaan wal qabsiisee iccitiin achumatti hafuu qabu kan dhaqxee qofa argachuu qabdu miidiyaalee hawaasarratti dhangala'ee iccitii sana hamma kennamuu fi sana kabaja sana gadi buusaa jira kanaafidha kan jedhanii kaasan jiru. Maanijimentii yookaan immoo sirna kana order gochuu keessatti rakkinoota jiran kana namoota miidiyaalee hawaasatti fayyadamaniini kana otoo gootanii kan jettan. Baay'ee gaariidha Waaqayyoo si eebbisu gaaffii bareedaa kaaste. Akka nama dhuunfaatti ofii kiyyaatti waan tajaajila baay'eetu jira miidiyaa hawaasaa kana yeroo fayyadamu. Tokkoffaan abbootuma akka keenyaa kennaa Waaqayyoo qaban irraatiin tajaajiltootuma waltajjii irratti beeknuutiin yeroo itti dogongorri uumamutu jira. Kun akkaataa kenniinsa nama sanaati. Barsiisaan tokko gaafa kilaasii seenee barsiisu barataadhaaf galuu akka danda'utti wanta barsiisu tokko fakkeenyaa fi barsiisaan keemistirii barsiisu tokko waa'ee wal nyaatinsaaf yookaan wal fudhatinsa wantoota barsiisan yoo ta'e akkaataa itti nama sanaaf galutti fakkeenya fudhatee fayyadama. Barsiisaa wangeelaa tokkollee karaa itti namaaf galuu danda'u. Hamma fudhataan sun baachuu danda'u. Kana haala yoo ta'e daangaa yoo darbe fudhataa sanaafis hin fudhu isanni silaa hubachuudhaaf ka'ee sammuu isaa keessaan balleessaa hubannaa gaarii qooda argachuu malu karaa hin taane akka hubatu taasisa. Kanaaf namoota miidiyaa hawaasaa fayyadamnee tajaajila hafuuraa laannuutiif manni amantaa keenya iccitii sadarkaa qabdi. Abboonni phaaphaasonni, abboonni luboonni, barsiisonni, amantoonni qixatti fayyadamanii fi iccitii beekuu qabantu jira. Isa kana qixxumatti laannuutti akkaataa isaatiin gita isaa hinneetu. Fakkeenya yoo fudhanne iccitiidhaan waa barsiisuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa baruu ni dandeenya. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 21 irratti gaafa irbaata Faasikaa nyaachaa jiranii isin keessaa tokko dabarsee na kennaa jedhee dubbate. Eenyudha kan dabarsee si kennu jedhanii ana jedhan hundumtu kun.
namni tokko ka'eetu garuu gurra gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti jedheetu eenyu kan dabarsee si kennu jedhe. Jara kana walqixuma jaallata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Garuu gooliin akka hin kaaneef abaluudha jedhee dubbachuun hin danda'a ture, mirga qaba ture. Wanni sodaan keessu hin jiru. Garuu gooliin akka hin kaaneef hubannaan jara gidduutti rakkoon akka hin uumamneef isa dhoksaadhaan isa gaafate sanaaf iccitii sana dhoksaadhaan itti. Fakkeenyaaf waa'ee mana amantaa keenyaa irratti iccitii tokko gadi fageenyaan namni baruu barbaadu yoo jiraate tokko akkaataan itti isa nama sana duwwaa wajjin kominikeet godhee barsiisuu danda'u yookaan wal quunnamnee isa barsiisuu danda'u tooftaalee fayyadaman akka kiyyatti. Namoonni baay'een illee kanuma fayyadamu jedhee yaada. Kanatti fayyadamuun nurra jiraata. Wanti miidiyaadhaaf fayyadu ba'uudhaaf qabu kami kan hin baane kami jedhanii iccitii sana adda baafachuu. Iccitii sana adda baafachuu. Sababii magaaffiin sun dhufe duwwaadhaaf miidiyaa irratti waan kanaa hundumaaf ifa ta'u jedhanii akeeka malee yoo dubbasne daangaa darbuuf iccitii mana kiristaanaa keenyaatiin akeeka malee ormootaaf dabarsanii kennuuf. Manni namni dhuunfaan tokko jiraatu manni akka dhuunfaa isaatiitti iccitii mataa isaatii qaba. Amantaan akka doktariitii isaatti iccitii mataa isaatii qaba. Iccitii akkuma jennu immoo miidiyaa hawaasaa jechuun hawaasa biyya addunyaa kanarra jiruyyuu yeroo gabaabaa gidduutti yeroo nuti hundaan keessin sa'aatii wal fakkaataa gidduutti odeeffannoo bal'aa kennuu danda'uudha jenneerra. Isa kanaaf namni miidiyaa hawaasaa fayyadamu immoo tarii akka tajaajila amantaa keenyatti giruupii tokko gaafa kireet goonu namoota hordoftoota amantaa sanaa ta'u goojjechne kireet gochuu dandeenya. Garuu fakkeenya fudhachuu kan ammas yeroo ammaa irra keessa jiru kanatti addunyaa amma keessa jiru kana keessatti miidiyaan fuulli TikTok jedhamu hundumatu yeroo inni itti follow godhuu fi ilaalu argina. Wantoonni guddaan seenaa mana amantaa keenyaa keessattuu tajaajiltoota ta'u rakkina guddaan kan uumamaa jiru peejii sana rakkate kiristaanonni hundumtu hubachuu kan danda'ani. Sababa kanaaf miidiyaa hawaasaa kana qaama eenyutu fayyadama jennee iccitii baasnee dubbachuu qabnu kamtu ba'uu qaba kamtu ba'uu qabu kan jennu ilaaluutu nurra jiraata duraan dursine. Barumsa kenna jennee iccitii tokko deebifnee oolmaaf laachuu akka hin taaneef iccitii mana amantaa keenyaa eeguu akka ta'uuf namni biraallee amma taa'ee waan sana baratutu akka ittiin hin gufanneef kamtu ba'uu qaba kamtu dubbatamuu qaba kan jennu gabaabsinee akka jirraa kaa'u nurra jiraata. Fakkeenya fudhadha. Abboonni tokko miidiyaa hawaasaa fayyadamanii yeroo isaan itti iccitii mana kiristaanaa keenyaa lafa fanni argina. Kun maaf ta'a jennee kiristaanonni keenya isa kanaan gufachuun irra jiraatu. Gara fuulduraatti ergaan akka abbummaatti akka nama mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa jiraatu tokkoof tajaajilu tokkotti dhaamsan dabarsuu qabu. Namoonni hordoftoota miidiyaa sootiriyaas taatan namoonnumti iccitii amantaa keessaniitti jabaachuudhaaf fedhii qabdan yeroo kamiyyuu taanaan namoota dogongoran sana ilaallee miidiyaa hawaasaattis quba qabuun nurraa hin eegamu. Ani garuu eenyuun nan hordofa. Abboota darbanii abboota keessan gaafadhaa jedhama Matsaaf Qulqulluun. Iyyaasuun maal jedhe? Gaafa hundumtu waaqa tolfamaa waaqesse asittis waaqessuu jalqabe. Aniif manni koo eenyu waaqessina? Waaqayyo waaqessina. Waan waaqessinu beekuutu nurra jiraata. Amantiin koo dhugaa moo dhugaa miti kan jedhu qorannaa sammuu kootiif qorannaa qalbii kootiif yaada qalbiif sammuu kootiin barumsaan baradheedhaan baalaansii yookaan madaallii gochuu danda'utu nurra jiraata. Yoo naan galle immoo abboota nurra jiraatan gaachuutu nurra jiraata. Sababii namni tokko saxanaa ilaan gafa ture immoo turre ergamota waaqayyoo keessa tureera. Dogoggoreera moo dogoggoreera? Taayitaa isaarraa kennaa isaarraa bakka isaaf kenname gulantaa isaarraa gadi bu'eeramuun buune. Warri dhugaatti dhaabatanii amantaa isaanitti qabatan lakki simiti kan nuume waaqayyo jedhan garuu Miikaa'eliif Gabrielii fi duuka bu'oonni isaanii garuu ittiin morman. Kiristaanonni addunyaarra jirrus warra mana amantaa keenyaa gadi fuudhanii akeeka malee ba'an. Ani luba jedhanii ani phaaphaasiidha ani mana kusedhe kaleessa achiin ture jedhanii sababii miidiyaan hawaasaa banaa ta'eef hawaasa hundumaa addunyaa kana bakka tokkotti wal quunnamsiisu duwwaadhaaf sana fayyadamanii iccitii mana amantaa keenyaa kan akeeka malee dubbataniif yeroo isaan shoo adda addaa agarsiisaniif sanaatiin gufannaan tokko isinitti dhufuu danda'utu isinirra jiraatu. Kanaaf adda baafatanii lubni eenyudha phaaphaasiin eenyudha har'a monokseenis gabaadhaati qamisiin bitataa fannoon bitataa shakkitoonni keessattuu galanii kana kan mashaa jiran baay'een isaanis jiru waan ta'eef kanas akkamitti akka adda baafachuu qaban asumaan ergaa maaliif Phexrosii fi 11 dagatanii Yihudaaf jecha mana kiristaanaas qeequu akka hin qabne asumaan adda baafatanii akka deemanidha. Baay'ee waan bareedaan akkas ta'uu qeessee eebbisu. Yeroo baay'ee namni qobii kaawwatee fi yookaan shaashii maratee fi kaabbaa kana yookaan qamisii kana yookaan uffata dirta kana uffatee fi lubaadha monokseedha abboota jennee akkasitti ilaaluun rakkisaadha. Fakkeenyaaf kitaaba adda addaa yeroo dubbisnu seenaa hangafa ergamootaa keessaa qulqulluu Uraayilii tokko ni kaasa. Ajaa'iba qulqullaa Uraayilii irratti seexanni yeroo tokko monoksee fakkaate
uffata uffateetu luboota fakkaateetu gara mana amantaa dhaqeetu isaan gidduu dhaabbate maaliitti dhaabbate. Kaayyoon isaa guddaan jedha ajaa'ibni Uraayiliidha. Jaroota kana walitti naqee tajaajila furaa irratti akka waliin galle akka wal dhibaniif gooliin akka gidduu isaaniitti uumamuudhaa fi iccitii inni fudhatee ka'ee ture. Hordoftoota achuun bittinneessuudhaaf. Matsaafota manni kiristaanaa keenya barreessitee keessa dubbisu nu gaafata. Eenyu waa'ee eenyu dubbata kan jedhu. Yeroo gungummiin ka'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamaa jiru. Yeroo inni reebamaa jiru. Maaf kana godha inni warra dhugumatti dhiphatan gaalaan warra na reeban warra wacan kan ilaalaa ana isa madaa'e fannoo irratti ilaalaa jedhe. Isanuuf jedhee madaa'e Kiristoosiin fannoo irratti ilaaluu nu barbaachisa. Dhugaan amantaa keenya daandiin amantaa keenya kam jenne amantaa keenya ilaaluutu nurra jiraata. Sababii kanaaf nama hundumaayyuu ilaallee gara sanaan dogoggoruu nurra jiraatu. Yeroo kamiyyuu taanaan wanti isin beekuu qabdan miidiyaan hawaasaa banaadha. Qaamni kamuu isin fayyadamuu danda'a, arguu danda'a. Garuu isa filattaniif isa beektan isatti jirtan amantaan keessan dhugaa isa kamtu abbaa dhugaa isa kamtu waa'ee iccitii amantaa kana barsiisa jennee hubachuutu nurra jiraata. Namni tokko amantaa addaa keessaa dhufee qoobii kaatee qamisii uffatee iccitiin ortodoksii tawaahidoo kana fakkaatu jedhe abbaan tokko akkana jedhe jennee sana duukaa bu'uu nurra jiraatu. Dhaabbanni ilaaluutu nurra jiraata. Beekuutu nurra jiraata. Gaafachuutu nurra jiraata. Abbootaan. Kanaatiif faayidaa miidiyaa hawaasaa irratti dhugaama dubbachuudhaaf namoonni keessumaa keessattan hangaftummaadhaan kan tajaajiltaniif miidiyaa hawaasaa caalmaatti fayyadamtan sagalee waaqayyo barsiifnaa fi hin baranna warri jettan hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas barsiisonni mana amantaa keenyaas abboonni luboonnis akkaataa faayidaa miidiyaa hawaasaa sirriitti qabuu fi beekuutu nurra jiraata. Beekuutu nurra jiraata. Yoo kanan ta'ute rakkoo guddaan dabalataan uumamuu danda'a. Kun akka hin taaneef garuu miidiyaa hawaasaa gaafa fayyadamu iccitii gadi baasuu dandeenya. Gadi baasne iccitii dhokachuu qabuu fi tooftaalee ittiin saba sana nama gaafate sana biraan ga'uu dandeenyu tooftaa mataa keenyaa fayyadamnee barsiisuudha malee miidiyaan hawaasaa banaa waan taate sanuma irratti waan hundumaa gadi diiganii akeeka malee dubbachuun dogoggora guddaa uumuu danda'a. Hordoftoota dogoggorsuu danda'a jechuun jaalladha. Dhugumatti abbaa keenya guddaa siin galateeffannaa irra deebiidhaan sagalee jireenyaa siin haa dhageessisu. Namni tokko halkan dukkana keessa ka'eetii utubaatti bu'eet utubaatu na rukuteedha. Kan deemee rukute isadha. Kanaaf dogoggora mataa keenyaatiin miidiyaa dogoggoree osoo hin ta'in miidiyicha akkamitti fayyadamaa jirra? Eenyu dhaggeeffachaa jirra? Garlii yookaan immoo qabsoora qulqulleettii afoomiyaa irrattis uffanni kee dhuguma kan lubaa fakkaataa, kan ergamaas fakkaataa, kan monoksee fakkaata. Garuu dubbiin kee hin fakkaatu eessaa fide dubbii akkana jettee qoratteetti. Kanaaf qorachuu gaafachuu qabna malee waanuma dhufetti boo'ii taanee deemuu akka hin qabne hordoftoonni miidiyaa kanas caalatti mana kiristaanaa hubachuu kan qabu eenyudha kuni? Aximaaqiidha warra jedhaniif, monokseedha warra jedhaniif, luba warra jedhaniif harkeen utuu hin ta'in dhugummaan mana kiristaanaa kam akka ta'e hundeerraa barachuu akka qaban dursanii beekuu qabu kan jedhus immoo achi keessatti ergaa kana guddaadha kan isin nu dabarsitanii guddaa isin galateeffannaa. Yeroo baay'ee namni afurummaadhaanii abbaas ta'anii ijoollee mana kiristaanas ta'anii miidiyaa kana quuqama afurummaatiif qabanii jalqabaniit yeroo booda garuu haalli jijjiiramu argaa jirra tokko. Afurummaadhaan jalqabaniit gara qarshiitti yeroo jijjiiramu guddachuun beekamtiin yeroo dhufu sana keessaa badanii amantootas balleessaa kan jiran gaarummaadhaan jalqabanii jechuudha. Haala kanatti kan deemanuu jira. Isa kanoo akkamitti ilaalleet mana kiristaanadhaa fi qaamota kana haaluma jalqabaniin akka itti uffanni deemsuudhaa fi maaltu isaaniif guutamuu qaba? Rakkoon kanatti gara akka deeman taasisee maalinni kan jedhu abbaa keenya akkamitti ilaaltu? Gaaffii bareedaa na gaafatte. Akkuma kaasuuf yaallee miidiyaa hawaasaa kana fayyadamanii namoonni barsiisa adda addaa kennan jiru. Gareen yookaan giruupiin akka afuurawaatti baname waldaaleen afuurawaa adda addaa banamanii tajaajila afuurawaa karaa miidiyaa hawaasaa yeroo kennan argaa jirra. Yeroo itti parshaalitiin adda addaa yookaan walitti bu'iinsa adda addaa gidduu isaaniitti uumamus immoo argaa jirra. Maqaa wal balleessii fi kabaja mana kiristaanaaf kan hin malle yeroonni gama sanaatiin mul'atutu argamaa jira. Kanaafi ka'umsi miidiyaa sanaa xiyyeeffannoon isaa gaafa baname maalirratti xiyyeeffate kan jedhu dura ilaaluun nu barbaachisa. Namni tajaajila hafuuraadhaaf yaadee onnatee dhugumatti lubbuu baduun deebisuu qaba. Sagaleen waaqayyo hunduma bira akka ga'u namni hundi iccitii amantaa isaatii akka baruuf karaa kanaan qaamaan bakka hundumaa ga'uudhaa yoo baadhe faayidaa miidiyaan hawaasaa irra akka addunyaa kanatti jaarraa kana keessa kennaa jirutti fayyadameen hawaasa kana biraan gaa namni jedhu tokko waanuma gaarii hojjeta. Akkuma kanammoo gareen bu'aadhaaf tattaafatu jira. Bu'aa foonummaatiif. Bu'aa kana utuu bu'aa afuuraa ta'e bu'aa foonii duwwaadhaaf kan xiyyeeffate hojjetus hin jiraata. Karaa
miidiyaa hawaasaa fayyadame. Maqaa kana fayyadame. Kanaatiif yeroo adda addaatti wantoonni kun hin mul'atu. Dhugaa hordoftoonni miidiyaa hawaasaa fi hordoftoonni miidiyaa sootiriyaa hundumtuu beekuu qabanidha kun. Kanaatiif maayinni rakkoon isaaniidha. Xiyyeeffannoon jalqaba kan jedhu jalqaba waldaan tokko yookaan waldaan afuuraa tokko miidiyaa hawaasaatiin gaafa hundeeffamu kan walitti qabu eenyudha. Kanii hundeesse eenyudha. Faayidaan isaa maalidha. Parpasii waan sanaan beekan taanaan ammayyuu faayidaan sun hin maqa karaatti. Kaayyoo malee manaa baate. Kaayyoo malee manaa baate ta'uu danda'a. Sababii kanaaf kaayyoon waldaan sun hundeeffameef miidiyaan hawaasaa sun banamee fi duraan dursa beekutu irra jiraata. Fakkeenyaaf amma miidiyaa hawaasaan akkanuma dura isiniif ibsu yaalee annan fayyadama. Waldaa afuuraa waldaa haadhawaa keenya qulqulleettii waa daaraaraa wiirtuu beeruutii fi biyya keessaa kan jedhu qabna. Tajaajila afuuraa sa'aatii 24 guutuu kan achirratti ilaanu jira. Galanni Sillaaseedhaaf haa ta'u ammarratti haala gaariidhaan hojii afuuraa gaarii hojjechaa jira. Nu fuuldura hangafa keenya ta'anii karaa miidiyaa hawaasaa kana tajaajila afuuraa kan kennaa turan immoo kan wal dhaban baay'eetu jiru. Nu booda hundeeffamanii kan wal dhaban baay'eetu jira. Rakkoon kun akka gama waldaa keenyaatti dhufneef qorannoo mataa kootiin adeemsisa yeroo tokko tokko. Maayinni walitti bu'iinsi isaan gidduutti uumamu kun rakkoon kun jabinni waldaa kanaa tokkummaadhaan akka ittiin fufneef rakkoon uumamu kun maayinni akkaataa fayyadama miidiyaa hawaasaati moo akkaataa hirmaattootaati moo karaa gaggeessitootaati kan jedhu yeroo baay'ee riseerchii mataa kootiin hojjedhan. Kana irratti wantoota hedduu bira ga'uu yaaleera. Jalqaba irratti dhalli namaa hiree waaqayyo isaaf kenne addunyaarra jiraata. Jalqaba irratti iyyuu Kiristoosiin dabarsee akka kennuuf kan isa kakaasiyuudhaan jaalala qarshiiti. Jaalala qarshiidhaaf miidiyaa afuuraa banuun barbaachisaa miti. Faayidaa afuuraadhaaf lubbuu badee deebisuudhaaf nama daandii irraa badde tokko daandiitti deebisuudhaaf garuu fayyadamnaan baay'ee gaariidha. Sana booda nun dhufu yeroo isaa eeggate. Yeroo isaa eeggatee dhufu. Fakkeenyaaf namni miidiyaa hawaasaa tokko fayyadamee bu'aa isaa irraa argate tokko miidiyaan hawaasaa kun akkaataa hanqina malee hir'ina malee tajaajila barbaachisaa ta'e na bira akka ga'uuf ga'ee nanarraa eegamu maal jedhee hirmaataan iyyuu yookaan qooddataan miidiyaa hawaasaa sanaa ga'ee isarraa eegamu ba'ata. Maaliif faayidaa lubbuu isaatiin argata? Faayidaa lubbuu isaatiin argata waan ta'eef tajaajila afuuraa bal'aa waan ta'eef citii beekuu qabu barata waan ta'eef kan isaaf hin galleetu barata waan ta'eef kanaaf otoo hin jaallatiin hirmaannaa ofiisaatiin faayidaa barbaachisaa ta'e iyyuu miidiyaan hawaasaa sun jabaatee waan isaaf barbaachisu hin godhamu. Yoo tajaajila gahaa argate. Yeroo tokko tokko garuu tajaajiltoonni na fakkaatanii fi mana amantaa keenya keessa jiran yeroo isaanitti faayidaa dhuunfaadhaaf yookaan bu'aa maallaqa duwwaadhaaf tajaajila afuuraa kana keessatti gaggeessan baay'atu argama. Yeroo itti gaddu jira akka dhuunfaatti. Asumaan akka carraa miidiyaa sootiriyaa kana fayyadamuudhaan namoonni tajaajila afuuraa keessatti hirmaattaniif miidiyaa hawaasaatiin uummata waaqayyo bira hawaasa waaqayyo bira tajaajila afuuraa akka ga'uuf manaa baatanii kaayyoo keessa hin dagatina. Yoon dhugaatti dhaabadheef waaqayyo nan daarsu nan beelessu nan dheebossu manaa baasee daandiitti nan gatu. Inni allaattii janqabnee sooru akkamitti? Wangeelamaatoos boqonnaa 6 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Warra qulqullummaadhaan jiraataniif iyyuu warra sabdatanii jiraataniif iyyuu soora isaanii yerootti qopheessaa jedha. Inni lammaffaan garuu qulqullummaa qabaachuudha. Qulqullummaa qabaachuudha. Maaliifi gaafa teessee ilaaltu tajaajila miidiyaa hawaasaa irratti rakkinni guddaan kan inni kiftatiin itti uumamaa jiru kan hanqinni uumamaa jiru bu'aa kaaniif kaayyoo kaaniif sana gaafa dagatamu. Bakka kaayyoon dagatamnaan tajaajila afuuraa hawaasuunis gufate jechuudha. Amantoonnis yookaan hawaasni miidiyaa sana hordofus gufate jechuudha. Kaayyoon keenya badeetu miliqeera jechuudha. Balleessii maqaa mana kiristaanaa mudaan qabnees maqaa isaaniitiin dhufa. Maqaa isaaniitiin. Kufaatiin isaaniis yeroo baay'een deemu oggasuma dhufa kan innum tajaajila ofiin jedhee ba'iyyuu otoo bakka sana hin ga'in ofiisaas badee warroota daandiirra jiran sanas balleessee maqaa mana kiristaanaa maqaa malee laata. Baay'ee gaariidha barsiisaa koo waaqayyo si eebbisu. Waan tokko taasisuu dandeessa. Atumtuu ani yoo akka dhuunfaatti itti qaanamneera kan irratti. Barsiisotumaaf gaggeessitoota miidiyaa hawaasaa irra jiran. Tokkoffaa mana amantaa Ortodoksii hedduudha. Maqaa hin taane akka argattu kan taasisee jira. Lammaffaan tajaajila afuuraa keenyaadha karaa dhugaaf bakka yaadame galma yaadame ga'uu kan dandeenyetti gufannaa guddaa uumee mul'atee argameera. Sana keessatti kaayyoo yaadameef sanatu biraan ga'e namni sunuu karaa irraa maqee kufee argameera. Warra hordofanis warra hirmaatanis eebba silaa qooddachuudhaaf kan galma silaa yaadu ga'uudhaaf kan sanarratti otoo hin qooddatin hafaniiru. Kanaaf yeroon akkasii kun hin mul'ata. Warrumaa gabaabumatti garuu miidiyaa hawaasaa kana fayyadamnee gaafa tajaajila afuuraa nu tokko dhugaamatti qulqullummaadhaan utuu dhaabbanne. Dhimma faayidaadhaaf duwwaa deemuun nurra hin jiraatu. Lubbuu tokko yoo fayyisne gatiin koo fuula waaqayyootti guddaadha. Lafarrattis samii irrattis gatiin keenya guddaadha. Kana beekuudhaaf kaayyoo sanaaf
namni nagadadheen bu'aa buusee deema jedhu tokko gabaan naqa jedhee yoo mana isaati ba'e nama galaana daaku tokko yoo arge dhaqee galaanatti lixa. Addunyaan kun galaana firoota waaqayyo. Galaana kana nama akkaataatti daakanii keessaa ba'an. Tooftaasaa fageenya mamiirratti seentee ba'uu dandeessu. Yoo xiinxaluu hin dandeessu ta'e addunyaan kun yoomiyyuu galaana. Karaa malee itti lixxee karaa malee nyaata mukkata. Keessumaa keessatti hordoftoonnis tajaajiltoonnis miidiyaa hawaasaa kana gaafa fayyadamu wantoonni baay'een akka achi keessa jiran of fuulduratti hubachuutu nurra jiraata. Boora akkasan ta'e jedhanii maqaa kanaan qarshiin irraa fudhatame jechuudhaan dura eenyu wajjinan jira jedhanii adda baafachuu kan qabu. Adda baafachuu kan qabu tokkoffaan isa kana. Lammaffaan hordoftoonni ana wajjin jiran eenyu faadha. Bu'aa mamii moobachaa jiru. Fakkeenyaaf amma miidiyaa hawaasaa gaafa fayyadamnu bu'aa maaliin argamsiisa kan jedhu yeroodhaa yeroottanii wanni barbaadamaa inni ofima koonni comment of godha. Jammasitti miidiyaa hawaasaa tajaajilee bu'aan buuse maayini. Si galee miti faayidaan ana achirraa argadhee fi sabni ana biratti tajaajilamaa jiru yookaan miidiyaa hawaasaan irra jiru kan irratti fayyadamu maal buufate nama meeqatu iccitee amantaa isaati bara. Fakkeenyaaf si fudhadhee akka waldaadha keenya waadaa araaraatti barsiisonni boora amantaa isaanii ta'anii biyya biraa jiraatan ijoolleen biyya ormaa jiraatan iccitee amantaa isaanii beekanii bakka nuun jiratti fakkeenyaaf addunyaan kun rakkisaadha waan ta'eef fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa amma keessa jiru kana keessaa yoo miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaaf yeroodhaaf dhaabate tajaajila furaa kun akka isaan jilaan kufanneef warri biyya fagoorra jiratan biyya isaanii miidiyaa hawaasaa kana fayyadamanii tajaajilli isaanii akka addaan hin cinneef akka barachuu qabaniif bakka narra hin jirre bu'ee namni barsiisuu danda'u eenyu kan jedhu har'uma yaadee fuulduratti nama bakka sana buusaa deemnu nuti. Tajaajila akkasirratti kanaallee wal qabsiifne namoota itti fayyadamuu qabnu namoota barumsa kennuu danda'an fudhanneetu fakkeenyaaf kanneen akka qo'annaa macaafa qulqulluu iccitii mana kiristaanaa shananuu iccitii utubaa shananuu iccitii mana kiristaanaa torbanuu ja'an dubbii wangeelaa isaan kanaaf kanneen kana fakkaatan manni kiristaanaa keenya ijoodha jettee barumsa ishee laattu akka barataniif namoonni achi keessaa immoo barumsa kana fudhatanii barsiisuu danda'an akka ba'aniif hojii guddaa hojjechaa deemna jechuudha. Gaafa kana goonu abdiitu natti horamaa deema. Yoon bor miidiyaa hawaasaa kana dhiisee yookaan hojiidhaan yookaan haala rakkoo adda addaatiin fagaadhe namni bakka sana bu'ee hojii kana hojjeta waan ta'eef hubannoo gaarii narraa fudhatee darbe waan ta'eef hubannoo sana waan gaarii hojjeta jedheen abdii guddaatu natti horama. Garuu otoo narra karaatti maqneenus waan hin taaneef yookaan bu'aadhaaf faayidaa foon keenyaa duwwaadhaaf waan kana diigne bor bu'aan bor ittiin boonuu dandeenyu yookaan mana kiristaanaa keenya ittiin gammaduu dandeessu tokko hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf faayidaa dhuunfaadhaa fi miidiyaa hawaasaa irratti fayyadamuu irraa tajaajila maqaa tajaajila hafuuraatiin maqaa waldaalee hafuuraatiin fayyadamuudhaan deemee miidiyaa hafuuraa irratti miidiyaa hawaasaa irratti immoo yeroo itti maqaan tajaajiltoota keenyaa baduu fi maqaa wal balleessii fi wal lafafuun adda addaa mul'atu jira. Ijoollee waaqayyoo kana gochuu irraa of qusannee gaarii. Warri fayyadamnus bu'aadhaaf deemuu irra jiraatu. Mana amantaa keenya keessatti amma tajaajiltootuma keenya irraa waan baay'ee arguu dandeenya. Lubuma ta'ee yoo ati mana isaatti gaafatte waamtu dhufee mana si racca'ee tsalotii si godhee deemu yookaan mana si kadhannaa si godhee mana tsala si racca'ee deemuudhaaf yoo waan fooyyee qabu hin argannu ta'e kan inni dhufu jedhu yoo baay'eetu jira. Kun immoo dhiibbaa akka mana amantaa keenyaatti jiru keessaa isa bal'aa fi kiristaanonni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadhaa guutummaatti beekuu danda'an ta'eef gara miidiyaa hawaasaatti gaafa deemnu garuu miidiyaa hawaasaa gaarummaaf itti fayyadamnu. Tajaajila hafuuraadhaaf itti fayyadamnu. Dhugaa dubbii waaqaa itti barsiisuudhaaf fayyadamnu. Yoo sana goone bor seenaatu itti nu galateeffata. Simayyuu miidiyaa hawaasaa jechuun har'a isa jiru hawaasa biraan geenye dhaloota boruu dhufu immoo waan gaarii tokko kaanii darbu. Seenaa gaarii keessa yoo dabarte dhaloonni dhufu seenaa gaarii sana barata. Miidiyaan hawaasaa keessumaa keessatti dhaloota irra jiru tun ta'e dhaloota borboodaan dhufuuf miidiyaan hawaasaa faayidaa guddaa qaba. Konseptii guddaatu dhaloota bor teelaadhaan dhufuuf kaa'ee darba. Kanaaf miidiyaa hawaasaa kana gaafa fayyadamnu tokkoffaa seenaa mana amantaa keenya eeguun nurra jiraata. Seenaa dhuunfaa keenyaa eeguutu nurra jiraata. Seenaan tajaajila keenya akka hin xuroonneef maqaa gadhee akka hin godhanneef eeguutu nurra jiraata. Kanaaf gabaabumatti tajaajiltoonnis ta'e hordoftoonni miidiyaa hawaasaa fayyadamtanii fi itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin dubbiin sagalee waaqayyoo hawaasa bira amantoota bira akka ga'uudhaaf dhamaatanii halkanii guyyaa gatii kaffaltan akkuma qulqullichi Phaawulos ergaan keenya maqaa gadhee akka hin godhanneef jedhe sana tajaajila hafuuraa keenyas karaa sooshaal miidiyaa kanaa maqaa gadhee akka hin godhanneef qulqullinaadhaan akka hojjennu kunu quddusaane ismahaane quddusaan kunu akkuma qulqulluu ta'e isinis akkasuma qulqullootaa jedhee akkuma sagaleen waaqa dubbate nullee akka sana ta'utu nurra jiraata. Adaraa keessan namoonni miidiyaa hawaasaa kana fayyadamtan bifa kanaatiin ergaan kun maqaa gadhee akka hin godhanneef miidiyaa hawaasaa kana gaafa fayyadamu
bu'aa dhuunfaadhaaf duwwaa faayidaaf oolu qabu. Nan argama baay'inaan argan. Isinis namni kamiyyuu arga. Kanumaaf kaasne rakkoon guddaan kun waan jiruufi kuni furmaata argachaa akka deemu waan barbaannuuf dhimma kana kaasne malee eenyus qeequu barbaanne miti. Dhugaa sana yoo dhaabbate faayidaa foonis faayidaa lubbuusaa isin argata garuu dursaatii qulqullummaaf mootummaa Waaqayyoo barbaadadha. Kun sini dabalama. Isa jedhame sana beekanii akka deeman kan jedhu ergaan keenyas kanumaaf kaasne. Gara dhumaatti deebiin abbaa keenya gara dhumaatti gaafa dhufnu gaati wanti tokko bu'aadhaan madaalama jenneerra. Kaayyoon miidiyaalee hawaasaa warroota jiran cimsanii warroota badan deebisuudha. Warroota laafan immoo jajjabeessuudha. Kaayyoon isaas dhuguma kanadha. Waadaa araaraa keessatti yookaan immoo waldaa kana keessatti waadaa araaraa jettaniitu kan isin tajaajilaa jirtanii mee maaliin ibsitu cimina keessan keessatti waan tokko gaati bu'aadhaan ibsama. Kanan buuse gaafa jettan warra jiran jabeessuu keessatti dhugumaan mul'ata. Warra badan deebisuu keessatti warra amantaa keessan jirre amantaatti deebisuu keessatti mee waan buustaniin cobni lafa kaa'ee jira turtii waggaa 4 turtan keessatti kana buusanneera waldaan keenya kana qaba ciminni keenya kana dhaabbateera dambiin keenya kanadha kan jettan keessatti waan buustanii kanatu ta'e nama ammanaati kan jettan wanti ittiin agarsiisni wayii jira abbaa keenya. Baay'ee gaariidha. Hojii mana kiristaanaa keessattis amantiin hojii hin qabne du'aadha akkuma jedhamu. Amantaadhaan gaafa jiraannu hojii nuyi hojjennu immoo bu'aadhaan hojiidhaan agarsiifamu tokko irra jiraata. Akka waldaa waadaa araaraa wiirtuu Beeruutiif biyya keessatti hojii guddaan hojjetame ani yoon baay'ee dubbadhe of mul'isu waan ta'uufi. Inta galata mindaan qabne waan gaarii hojjechuun galata mindaan qabne. Kanaaf anis kan tuddaase kan jalaan taaneefi dhaloonni fi namoonni hordoftoonni waldaa kanaadha baay'een isaanii beeku dhugaa ba'uu danda'u. Yoo xiqqaate tajaajila kana eega jalqabne waggaa yeroo isa jalqabne kana gara nama 10 akkana taanee jalqabne. Almost har'a hammi dhugaatti qabamee jiraatu faayidaa dhugaaf amantaa isaa barachuu jiraatu gara miseensa nama 400 olii fi sanaa ol qabna. Sagalee jireenya isin dhageessisu. Dabalataan amantaa sana barachuudhaan gorsuudhaan fedhii kaa'anii akkaataa ijoolleen walitti dhiyaataniif illee iccite amantaa isaanii baruudhaaf kan dhufanii amantaa musliimaarraa gara amantaa ortodoksii tawaahidootti gara nama 6 manni amantaa kattaa madaalalee kan dhugaa ba'u harka keenyaan asitti kan cubneef mucummaa Sillaasee kan fudhachiisne jiru. Sagalee jireenya isin dhageessisu. Amantaa amma ammaatti kan na biraan gan jiru. Isaan kun warra biyya alaarraatii gara biyya keessaatti galanii dhufanii nu biratti cuubamanii baratanii cuubamanii mucummaa Sillaasee argatanidha. Kan immoo amma immoo amantaa musliimaarraa ammas deebi'anii barumsa barataa jiran ganaa biyyatti dhufanii asitti cuubamuudhaaf haala mijeessaa kan jiru jira. Wiirtuu Beeruutittis mana amantaa kaatedraalaa achi jiru irrattis nama amantaa musliimaarraa bakka sanatti dhaqanii akka cuubanii abboota achi jiru kominikeetii godhe isaan faana mari'anne haala mijeessanii bakka sanatti maqaadhaan kaasuun nan barbaachisu namni cuubamee mucummaa Sillaasee fudhatee jira. Sagalee jireenya isin dhageessisu. Akkuma immoo amantaa adda addaa irraati amantaalee dhaabbilee amantaa adda addaa keessaa gara keenyatti deebi'ee ganama amantaa ortodoksii tawaahidootti deebi'anii kan dhufan gara miseensa nama 20 olii qabna. Ammatti kan deebi'anii dhufan. Isaan kun kan biyya galan jiru, kan biyya ormaa keessa jiran jiru, ganaa kan dhufuudhaaf abdii qaban. Kan isin ajaa'ibu keessaa ijoolleen achitti barsiisuu fi ijoolleen karaa miidiyaa hawaasaa kana fayyadamee gorsuuf barsiisu gaafa biyya ambaarraa dhufan otoo mana maatii isaanii naqeen dhufanii as nu biratti gaabbii galanii qalbii jijjiirratanii bu'aa amantaa isaanii dhugaa ba'anii mimmaaniin dhufu na gaddisiisu dhugaa dubbachuudha. Gaafa kana gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Bu'aan miidiyaa hawaasaa nuyi itti fayyadamne hojii gaarii fooleen jedha. Yoomiyyuu taanaan utuu maal ta'a hundumtiyyuu miidiyaa kana akka kanatti fayyadame lubbuun badu kun silaatiin bada ture. Silaan bada ture bineensatu na nyaata ture. Silaan kaleessa orma ta'een ture. Arra garuu mana gaaddisa mana amantaa kushii dhugaatti illee bedhanii boochaan yeroo isaan dhufanii dhugaa ba'antu jira. Waldaa Afuurawaa waldaa Sillaasee mana amantaa Fayyisaa addunyaa jiru irratti qaamaan dhiyaatanii kan dhugaa ba'an jiru. Akkamitti baratanii akka dhufan namoota kaanii barumsa ta'a jennee akka isaan achirratti hirmaatan namoota miidiyaa hawaasaa kana fayyadamanii barumsa kennaniif immoo ejjennoon kun isaan fayyaduu danda'a jennee waa yaannuuf akka achirratti illee dhufanii akka isaan muuxannoo jijjiiraan akka ta'uuf goonirra jechuudha. Kanaaf waldaan keenya waldaan haadha keenya waadaa araaraa bu'aan buusee keessaa amantoota yookaan kiristaanota baduudhaaf ka'an amantaa adda addaa keessatti kan badanii turan hedduu deebisuu irratti argama. Ammoo kan jabaatan baay'eetu jiru. Sanarra darbee immoo bu'aa buusan waan hojjetan kana keessaa immoo 10 keessaa tokko baasuu irratti xiyyeeffannoo godhanii akkaataa isaan ittiin mana amantaadhaaf waan manni kiristaanaa isaaniirraa eeddu sana tajaajila sana kennuu danda'an gochaa jira jechuudha. Kana irratti fakkeenyaatiif gabaabumatti miseensi waldaa haadha keenya waadaa araaraadha. Yerootti riisirchii hojjenna. Mana amantaa bara kana mana amantaa meeqa gargaaruu qabna?
manni amantaa keenya baadiyyaa irra jirtu tajaajila kan hin qabne hanqina lubootaa kan qabdu hanqina daaqunotaa kan qabdu hanqina tajaajilaa kan qabdu hanqina qiddusaati yookaan tajaajila mi'a keessaa kan hin qabne mi'uma uffata ittiin sirni galatollee raawwatu kan hin qabne meeqatu jira kan jedhu riseerchii hojjennu. Kana gaafa hojjennu kallattii arfanitti kan hojjennu. Waggaa kana keessaa lixa shawaa irratti bataskaana 2 yoo gargaara bataskaana yookaan mana amantaa 4 gargaara jennee yoo karoora qaban manni amantaa tokko shawaa lixarroo ta'e manni amantaa tokko shawaa kabaara manni amantaa tokko shawaa baara manni amantaa tokko immoo shawaa kibba lixaara akkasittiidhaan lafa hanqinni jirutti dhugaa dubbachuuf seenaa naa himu ani hedduun dubbadhu bataskaana lafnaa kaasee kan ijaarame kan akka Wallagga godina Wallagga lixaanaa kan tukaarraa mana amantaa Boochii Qulqullaa'aa Giyoorgisii kan jedhu lafa kaasan ijaaruudhaan nuwaa qiddisaatii guutuudhaan lafa hanqinni lubootaa jirutti hanqinni guutuudhaan hojii guddaatu hojjetame hojii bal'aadha. Kun gatii lubbuu kan argamsiisu keessaa tokkodha. Kennaa isiniif hin kennamaa dha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Tajaajila fuuraa isaanii kana kan kennuu jalqaban ijoolleen kun eega barataniiti. Eega bu'aa amantaa isaanii baratanii. Nuyi kaleessa dheengadda waan hin taaneef oolchaa turre lakkaa. Erga kan argattanii akkanarratti immoo ammas maaliin godhaa mana amantaatiif laattanii wanta isinitti hir'ate wanta isinitti hanqate maaltu jira dhugaa ba'aa kottaatiin jedha. Yoo dhabdan hin kenninaa. Yoo kennitanii faayidaa argattan ta'e kan bu'aa guddaa kan damoosatu dabalamaaf gammachuudhaan tajaajilu. Kana yoo Waaqayyo jedhee guutummaan guutuutti miidiyaan sootariidha guyyaa fedha Waaqayyoo ta'e guutummaa waldaa sanaa bifa ittiin argachuu danda'uu fi dhuga ba'umsa kana miseensuma sanarraatiin dhageessu jedhee tan abdadha. Waaqayyo nama guyyaa sanaa nu haa taasisu. Bu'aa guddaan galmaa'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jira. Gara fuulduraatti amilee miidiyaa hawaasaa irratti fayyadamuudhaaf hojjedhu baay'ee na kakaaseera naanillee baay'ee jabina namni tokko gaafa fayyu akka mana amantaa keenyaatti lubni tokko ga'insaa guddaanii Waaqayyoodhaa fi kiristaanota gidduutti intermediary ta'e yookaan giddu galeessummaadhaan ta'etu miidiyaa ta'udha bakka. Kanaaf Waaqayyoodhaaf nama walitti araarsudha. Nama badee gara Waaqayyootti deebisudha. Namni dogoggorota asitti dogoggorti asitti karaa Waaqayyoo irraati dogoggorti ta'an ta'e jireenya barbaadaa kan si geessuu danda'u isa kana malee satirra jirtu kana min jedhee gorsee akeekkachiisee barsiisee dheekkamee deebisuu nama danda'udha. Karaa kana gaafa hin ilaalu lubbuun tokko ittiin tokko amantaa kee biraa dhuftee gaafa mucummaa Sillaasee fudhattu guyyaa sana gammachuu addaatu nutti dhagahama. Keessi kun gammachuu guddaa qabnaa jechuudha. Kanaaf miidiyaa hawaasaatiin akkaataa fayyadama waldaa keenyaa irratti gaafan kaasu hojii guddaatu hojjetame gara fuulduraatti karoora qabamee jiru hojii guddaadha. Xiyyeeffannoon keenya guddaan immoo keessumaa keessattuu kaleessa dheengadda iccitii amantaa isaatii kana sababii hanqina afaan isaan dhaga'uutiin barachuu dhabuudhaatiin miidiyaan hawaasaa kun akka ittiin kallattii jiruutiin bira ga'uu dhabuudhaatiin hanqina adda addaatiin waanuma miidiyaa hawaasaa naannoo isaatiitti jirutti guufatee waan hubannoo itti fakkaate kan miidiyaa kan biraa duukaa deemee hedduutu isaan kana deebisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa hojjechaa jira. Isaan kana follow up gochaa jira. Akkamitti dubbisuu dandeenya akkamitti deebisuu dandeenya kan qabu tooftaa mataa keenyaa waldichi baasetti fayyadamne karoora mataa keenyaa fayyadamne amantaan musliimas haa ta'u pirootestaantiis haa ta'u waaqeffataas haa ta'u gama tokkotti dhufneetu sagantaa marii adeemsa jiruuf jireenyaa hawaasaa addunyaa jenneetu tooftaa kana fayyadamne. Gaafas kennu biizineesii ishuu akkamitti fayyadamuu akka danda'an kaayyoo warri mana abaanii biyya ambaa keessa jiran akkamittiin borro hojjetanii nama ta'uu akka danda'an galma ga'uu akka danda'an gaafa kana awareness kana gaafa hunnu utuu hin jaallatin barumsa isa kanaaf hin dhufu gaafa kana dhimma amantaa isaanii irratti immoo iccite amantaa kana fudhanneetu seenna jechuudha. Gaafa kallattiin guddaan ittiin namoota kana arganne yookaan sana kaayyoo guddaan isaanii kaayyoodhaaf jiruuf jireenya isaa keessatti dhalli namaa maal fooyyeffachuu qabu. Mul'ataaf kaayyoo dhala namaa kan jedhuti sagantaa marii uumne. Sagantaa marii sana irratti namoota invite godhaa jenna. Namoota affeeran dhufan. Gaafa dhufanichi gaan sana keessatuma deemnuti sagantaan sun maal nu jalaa fi maaf yaadda dabalataa nuu kennamu dhufe. Fedhii uumamuutu dhufe. Akkuma sila jalqaba irratti kaan miidiyaa hawaasaa waan gaarii fayyadamtee jennaan bu'aa gaariitu argama. Kana keessa lubbuun dhufan. Waldaan kun kallattiin wanti kun itti dhufeessara waldaa waadaa haraaraa Waaqayyo jedhamutu jira. Waldaa qulqulleettii waadaa haraaraatu jira. Achirraati abboonni fi beektonni hayyoonni asitti walitti qabaniitu gorsa kana kennuu jira. Waldaa sanatti miseensa ta'uun hin danda'amaa jedhu gaaffiin ofii isaaniif requestiin dhufe. Gaafa kana nus okay jenneen qaama dhufa maal barachuun barbaachisa kaleessa dheengadda dogoggora akkasiin hin bahe dhuga bu'uunsaatiin deebi'an jechuudha. Kanaatiin miidiyaan hawaasaa akkaataa itti fayyadamnuu fi akkaataa itti tajaajila kennaa irratti lubbuu baay'ee boojuu dandeenya. Lubbuu baay'ee deebisuu dandeenya waan ta'eef bu'aa guddaan akka waldaa waadaa haraaraa wiirtuu beeruutiif biyya keessatti hojii guddaa hojjeteera. Hojii guddaas hojjechaa jira. Lubbuun badee deebi'eera. Amantoonni hedduun cuubamaniiru. Iccitii qurbaanaallee mataasaa akka baratan gochaa jira. Akka baratan gochaa jira. Baratanii gaafa dhufan biyyatti immoo irra deebi'anii iccitii kana baratanii ijoollee hedduun isaanii gaafa dhufan barumsa kana diiteelii qaamaan immoo dhufanii waan hubachuu qaban hubatanii akkaataa isaan gara foon Kiristoosii dhiiga Kiristoositti deebi'aniif gochuudhaaf. Waan tokko biqiltuu tokko dhaabdee
callistee biraan deemtu. Bishaan itti goota, biyya gabbataatti itti goota, hin kunuunsita, akka hin cabne, akka hin gonne, akka hin coolegne, amma inni firii gaarii argamsiisuu danda'utti dadhabuutu sirra jiraata. Tajaajiltoonni mana kiristaanaa keenyaas ergamni keenya kanaadha. Ga'een keenya kanaadha. Ergamni keenya amma ta'utti jalqabnee dhiisna yoo ta'e jalqabanii kan dhiisan baay'eetu jiru. Jalqabanii kan galmaan keenya iddoo jira. Sana miti kaayyoon keenya guddaan. Amma waldaan miidiyaa hawaasaan tajaajilu irratti akka hangafummaatti kan tajaajilu waldaadha keenyaati malee waldaan adda addaa keessummaadhaan affeeramee dhaqee gorsabummaa kennu jira. Barsiisa iccitii gaaffii hafuurawaa waliigalteen gaafa dhufu dhaqee achi gidduutti hubannoo bal'aa uume tajaajilli isaanii iddootti akka deebi'u tooratti akka deebi'u waldaalee hedduun jiraachuu malu jechuudha. Guddaa galatoomaa. Dhugumatti guddaa sin galateeffannaa. Ani akka daa'imummaatti akka miidiyaa Sootoriyaattis Waaqayyo dhuma keessan siniif miidhagsu jechuun jaalladha. Isa jalqabdan xumuraan geessanii mindaa guutuu akka fudhattaniif mindaan keessan akka hin hir'anne hojii gaarummaa jalqabdan akka hin dhiisne kan jedhu ergaa qulqulluu Yohaannis 2 irratti barreeffamee jira. Akka keessan hundumtuu sinirraa akka baratan fakkeenya akka ta'an barbaanna. Dhugaan miidiyaa hawaasaa isa kanadha kan isin dubbattan kanadha. Hojii isin guddaa hojjettaniin immoo lafarratti jaalatamtanii samii irratti yeroo dabartan yaadatamtanii jiraachuudha. Kaayyoon guddaan miidiyaa isa isin dubbattan kanadha. Ani ammas irra deebi'ee akka miidiyaa Sootoriyaatti dhuma keessan siniif miidhagsu jalqaba keessani kuni kana boodas waan baay'ee fiddu jenneeti abdanna sinirraati eegna. Miidiyaan Sootoriyaas keessummaa akka keessanii affeeruun ishee qabxii guddaan isheen barbaadde miidiyaan Sootoriyaa komiin qabu. Abbaatu itti fayyadamatu balleessa malee itti fayyadamaa fi fayyadaanis akkasumas walqixa wal madaalanii akka deemaniif namoonni gara sooshaal miidiyaa kan miidiyaa hawaasaatti dhufanis eenyu hordofuu qabna jedhanii akka beekaniif isa kana gingilchanii akka baasan barbaanneettidha kan isin affeeruu barbaanne. Ammas irra deebisuudhaan dhugumatti abbaa keenya sagalee jireenya isin dhageessu jechuun jaalannaa guddaa isin galateeffanna. Haala adda addaatiin yeroo baay'ee karaa hordoftoota amantaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya keessaa biyya alaa jiranii onlaayiniidhaan karaa miidiyaa hawaasaa kana gaabbii galuu hin danda'amu jedhanii kan hin danda'amas jedhanii kan salphisanii malaalan jiru. Hin danda'amu jedhanii immoo kan cufumatti yookaan akkamatti guutummaamatti dhaaban hin jiru. Of dhoksanis kan jiraatan jiru. Kan jedhuuf gaaffii naa kaasteetta. Gaaffiin kun gaaffii bareedaadha. Gaaffiin kun nunis akka abbootaatti yerootti nu gaafata. Keessumaa keessatti ijoolleen keenya hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya keessaa biyya alaa jiran fageenyarra kan jiran haala mijataa keessa kan jiran qaamaan mana kiristaanaa dhaqanii luboota argatanii abboota argatanii gaabbii galuu kan hin dandeenye yeroo itti akkuma nama taane waan jirruuf amalli foonummaa keenya waan dogoggoruuf waan cubbutti nu kuffisuuf kaayyoon guddaan gara waaqotti nu deebisu yoo gaabbii galleedha. Dogoggora keenya kana namni yoo balleesse yoo gaabbii galee yoo badiisaa himate duwwaa. Waaqayyoos gaabbii kan uumeef kanumaaf. Gaabbii kan uumeef kanumaaf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 14 kaastee yoo ilaalte hanga 19tti namoota labsiidhaan rukutaman 10 gaafa fayyise namoota 10 nu maal jedhee dhaqaatii luboof ilaalchisaa jedhe. Otoo deemaniitii namni 9 deemanii fayyuu isaanii arginaan achumaan badan namni qomoo saamraawwi tokko garuu deebi'ee gara isaa dhufe. Akkamitti dhufte kan fayyinoo 10 jedhe. Gooftaa koo fayyuu arginaan dhaqi luboof agarsiisi jette waan ta'eef lubicha barbaaduun qaba dirqamatti. Warri sun fayyuu isaanii arginaan deeman garuu deebi'een gara kee dhufe. Agartuu dhuguma isinitti himaa. Namoota fayyan 10 keessaa nama qomoo saamraawwi kanatu deebi'eetu badiisaa cubbuusaa yakkasaa himachuudhaaf deebi'ee gara koo dhufe. Isinis yoo akkasuma cubbuu keessan himattan yoo gaabbii galtan fayyinni bara baraa isiniif hin kennaadhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waadaa galeef kan dubbatedha. Kanaan wal qabatee namoonni biyya fagoorra jiran yeroo haala keessa jiran keessatti dogongoroo kan gufannaa isaan mudatu gaabbii galuudhaaf rakkatu. Abbaan gaabbii yookaan lubni waan naannoo isaanii jirreef manni amantaallee bakka isaan jiran waan hin jirreef hin danqamuun rakkatu. Lubbuudha waan ta'eef garuu guyyaa waamicha waaqayyoo mootti dhufuun beekamu. Guyyaa akkasitti jennee saatiif daqiiqaa murtaa'e nuuf kenname nutti himame waan hin jirreef namni yeroo kamiyyuu qophaa'oo ta'aatii jiraadhaa sagalee waaqayyoo. Sanaan wal qabsiisee namoonni tokko tokko abboonni tokko tokko yeroo arsiisan hin danda'amu jedhanii yeroo isaan guutummaatti cufantu jira. Ani immoo hubannoon qabuuf abboota gaafadhee fi manni yookaan kitaabni iccitii yookaan misxiranissaa jedhu jira. Yookaan kitaabni barsiisaa Qeesis Taaddasee Ayifokkuruu jedhamu barsiisaa teoloojii sawaasa biraan qulqullicha Phaawulosi kan Lukaandaatti argamu kan barsiisan kan barreessanii timirta nooloot kan jedhu jira. Namni tokko yoo abbaa gaabbii isaa argatee gaabbii galuu hin danda'u yoo ta'e dogoggoreera yoo ta'e yoo bilbilaatiin abbaa gaabbii isaa yookaan luba tokko dubbisee cubbuu isaa himatee
luba dubbisuun yookaan gaabbii galuun maal jira argachuudhaaf siree taate yookaan ifama cubbuu argachuu miti lubni maal nu jira gaa cubbuu keenya arganne qannoonaa nu kenne waan nurraa eegamu eegannu adabee booddee maal nu jira waaqayyo cubbuu irraa sinaa hiikuu jedha namni kun hiikameera. Kana moo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duuka boota saafaa boo kenne ta'a beeknis kan balleessita jedha. Kaayyoo guddaan maa inni gaabbii galuun hiikama cubbuu argachuu. Kana yaaduutu nurra jiraata. Hiikama cubbuu argachuun immoo sagaleedhaanis qaamaanis hin daangeffamu. Yoo ulfaataa ta'e fayyina namaa irratti kaayyoon guddaan isaa waan ta'eef fayyina lubbuudha waan ta'eef fayyina lubbuu namaa waan ta'eef kanaadha. Kanaafi misxiran isaa yookaan iccitiin isaadha kan luboonni ittiin gaayidlaayinii mataa keenyaatti fayyadamnu. Namni tokko yoo daandii deemaa otoo jiru konkolaataa seenee deemuudhaaf ka'e luba yoo biratti argate gaabbii galu jedha. Kana keessatti hubannoo lamatu jira. Namoonni tokko Abbata amatti abbaa gaabbii koo biratti malee isaa gaabbii galuu nama barbaachisan kan jedhanii cubbuu baatanii tulubni isaan bira jiru otoo isaan ittiin beekee waamichi waaqoo isaan fudhatu jira. Kun dogoggora guddaadha. Bakka jirutti gaabbii galuutu nurraa eegama. Tokkoffaan kana gama isa onlaayiniidhaan jennutti gaafa dhufnu garuu namni tokko fageenyaan daangeffamee biyya hambaa keessa yoo jiraatu foonni amalli foonummaan isaa yoo isa dogoggorse cubbuu yoo godhe yookaan yoo gufate gaabbii galuu hin barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhuuf namoota hin ta'u jedhanii guutummaatti kana cufaniif gaaffii kooti. Yeroon kun yeroodha yookaan kun yeroo miti utuu hin jedhin yeroo ittiin hojjettan yeroon fayyinaa yeroo kamidha qulqullichi Phaawulos ammaadha jechuudha. Sababa kanaaf sa'aatii itti badii koo yaadadhetti dogoggora koo yaadadhetti bilbilee bakka inni narraa fagoo jiru abbaa gaabbii kootti cubbuu koo yoo ni madde wanti nu daangeessu hin jiru. Wanti barreeffamee nu dhorkus hin jiru. Waan sirraa eegamu hundumaa raawwatee furmaata kanaan ala yoo dhaba ta'e kana gochuurraa wanti isa deebisu hin jiru. Kanaatiif abbaa isaatiin dubbisee rakkoo jiruutiin karaa sooshaal miidiyaa sanaatiin yookaan karaa onlaayiniidhaan ta'uu danda'a bilbilaan ta'uu danda'a. Karaa miidiyaa hawaasaadhaa fayyadame abbaa gaabbii isaatiitiin iccitii isaa himate gaabbii yookaan qanoonaa barbaachisaa kenneefi abbaan gaabbiidha waaqayyo si hiiku jedha. Kananarraa wadhan akka keetti namoota biyya fagoo jiraniif biyya hambaa keessa jiraniif yeroo dhukkubsatan yeroo waan tokko keessa jiratan yeroo isaan onlaayiniidhaan dhufanii badii isaanii dogoggora isaanii himatan jireenya akka abbummaatti eegan waan hundumaa kana dhaggeeffadhee fi booddee yeroo qabee fi qanoonaa kenneefi halkan sa'aatii 9 fi 10 gidduu mana kiristaanaa sa'aatiin dhaabbannaa halkanii jira miti. Sa'aatii sana gidduutti mana kiristaanaa onlaayinii hundi isaanii akka isaan galan jiru. Bakka jiraatan. Bakka jirtan jilbeenfadhaan jiran. Kana booddee matsaafa kadhannaa qalbii jijjiiranaa kan mana kiristaanaa sana galatu irra jiru. Sana baasee hunda isaaniif hiikama ilmaa kadhannaa eebbaa kadhannaa qalbii jijjiiranaan dubbisaaf. Bakka jiraatanitti. Namni kan jiraatu afura yaada lapheetiin. Lubbuunis kan fayyadu afura yaada lapheeti. Bakka hundumaa jiraanne bakka hundumaa jiraanne afura qulqulluu ofirratti moosisennaan yaadni waaqayyoon bira jira jennee amannee jennaan bakka jiru jiraanneetu fayyina. Kanaaf immoo gaabbii galuudhaaf qalbii jijjiirrachuudhaaf sagaleen barbaachisaa ta'e ergaan barbaachisaa akka ta'e waaqayyo si hiiku kan jedhu dubbicha. Hiikamuu cubbuu argachuudha. Kanaaf bakka jiraatu jiraate haala mijataa keessa hin jiraanne yoo ta'e namni tokko luba onlaayiniidhaan argate gaabbii galee cubbuu isaa himate qalbii jijjiirrate cubbuudha macaafi jedhee daangeffames hin jiru. Macaafa abboota na fuuldura jiran irraas kan hin baradhe seera kitaaba barreeffamee jiru mana kiristaanaa keenyaa keessatti wanti kana daangessu hin jiru. Kaayyoo namni fayyudha waan ta'eef garuu qaamaan luba tokko bira dhaqee argachuu hin danda'u. Manni kiristaanaatu natti dhiyoo jiru. Manuma taayetiin abbaa irra bataskaana dhufuu hin dandeenyeeti abbaa gaabbii koo kana dogoggora yoo jedhe isa akkasii ani yoo accept hin godhu. Rakkoo jenneem jalqabasee kan hundumaa deemee achi ga'uudhaaf furmaata yoo dhabe furmaata isa dhumaa yoo ta'e kana gochuurra wanti isa deebisu hin jirudha. Fakkeenya kanaan wal qabatu waan isin kaasa. Nama tokkotu abbaa gaabbii qabu ture. Dingata dhukkubsateetu alerta hospitaaliitti ciisa ture. Haala yaadda isaa keessa gale. Otoo arrabni koo dubbachuu danda'u cubbuu koo ni madda waan ta'eef luba naawamaa jedhe. Bakka sanatti bakka hin jirutti akka odeeffannoon kun nagaheen bakka sana naqe. Yeroo lammaffaa tokkoffaan alerta hospitaal lammaffaan itoo xabiibittiidha. Namoonni akkasii kun jiru. Sa'aatii sanatti bira ga'e. Namni kun yoo biyya fagoo jira ta'ee qaamaan dhaquu hin dandeenye yoo ta'e cubbuu koo himachuun qaba lubaati yoo jedhutu himachuudhaaf utoo haalli mijataan jiru yoo cubbuu isaan himatiin yookaan hin danda'amu jennee dhaabsine nurrayyuu waan barbaadamu natti fakkaata kun. Injira akka kitaaba gubbaarras. Injira waan ta'eef. Timti raajinis qeel boqonnaa 3:16 gubbaarratti barreeffamee jira. Excellent. Kanaaf luboonni ergamoota waaqayyoo bakka bu'oota ergamoota waaqayyoo fakkaatti ergamoota waaqayyoo warra lafarraati. Sababii kanaatiif hafuura yaada amantaatiin bakka hundumaa ga'utu irra jiraata. Waan fakkeenya warra alertii fi itoo xibabii isinii kaase qaamaan ga'uu waan hin danda'u fannaqe.
bakka fagoo warra jiran akkam godha. Na gaafata abbaa koo gaabbii galuun barbaade qalbii jirachuun barbaade nama fooniidhaan dogoggoree waaqayyoon gaddisiiseera. Mee dhiifama cubbuun argadhaati naa kadhadhaa waaqayyoodhaan balleessaa koof immoo jedhee namni tokko na gaafate. Inta wallaan hin danda'u waan ta'eef waggaa irraa waggaa dhuftu yoo jedhe kana gidduutti waamicha waaqayyoon nama dhufe namni sana waan ta'eef. Galgala sanaaf waan ta'u waan beekneef. Kanaatiif bifa kanaatiin utuu hubatamee gaariidha. Gaafa akkana jennu immoo namoonni tokko kana salphisanii malaaluu miti. Salphisanii magadi buusanii gaabbii galuun ollaan hin danda'amu waan ta'eef jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kun haalli kan isaan daangeesse. Luba argachuun kan isaatti danqaa ta'e. Manni amantaa dhaqanii qaamaan abboota argachuun kan isaatti ulfaataa ta'e. Tooftaa kanaan fayyadamanii gaabbii yoo galan wanti dhibaatu hin jiru. Inni guddaan cubbuu keerraa hiikamteetta jechuudha. Dhugaa sana immoo waaqayyoon safeeffateet namni sun waan laphee isaatti itti dhagaame fayyuu waan barbaadeef waan gaddeef waan rifateef waan gaabbiif gaabbii galuu barbaade miti. Kanaaf abboonni dirqama keenya bifa kanaatiin baachuu qabna. Kiristaanonni keenya immoo ijoollonni hafuuraa keenya immoo gaabbii kana gaafa jennu salphaatiin bifa kanatti ilaala. Namicha Saamraawii sana ilaala. Gaafa fayyee akkuma warra kaanii mandarootatti lammii isaatti qomoo isaatti dabalamuu hin danda'a ture. Lakki luba abbaa koo bira dhaqeetiin badii koo cubbuu koo himadhaa jedhe. Ati badii kee cubbuu kee fudhattee waan dhufteef cubbuun kee sirraa ka'iraa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Warra haala rakkisaa keessa jiran qaamaan abboota bira argachuu hin dandeenye deemanii bu'anii ba'uu hin dandeenye abboota argachuu hin dandeenyeef karaa miidiyaa hawaasaadhaan onlaayiniidhaan gaabbii galanii dhiifama cubbuu argachuun wanti isaan daangessu hin jiru. Inni guddaan fayyina waan ta'eef taargeettiin isaanii guddaa yookaan kaayyoon isaanii guddaan fayyina lubbuudhaaf barbaade waan ta'eef kanaaf akka kanaatiin wanti daangessu hin jiru. Faayidaan isaa guddaan kana garuu kiristaanonni keenya gabbustanii iccitii qalbii jiran yookaan iccitii gaabbii kana gadi buusanii kan ilaalle asumaan si yaadachiisuun barbaada. Waan naaf hirtanii guddaa galatoomaa waaqayyoon eebbisu. Asumaatiin miidiyaa sootariyaa miidiyaa hundi keenya jaallannu dhaamsan kiristaanota hundumaaf dhaamuu qabu. Miidiyaa akka afaan Oromootti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hin qabnu jennee dubbachuu hin dandeenya. Qabna jennee kan yaadaa ture miidiyaa tokko akkana ture sanarratti baay'ee hanqina akka mul'achaa ture. Kanaaf miidiyaa keenya miidiyaa sootariyaa akka jabeeffannuuf iccitii amantii keenya abboota dubbisanii barbaadanii an dhugaa dubbachuun miidiyaa hawaasaa irratti ishiin jedhuun ture. Namaaf hookeen jedhuun mul'achuus hin barbaadu. Nama dubbisu barbaadu. Garuu miidiyaan kun kaayyoo isin irratti bu'uureffattanii hojjettan kaayyoo gaarii. Kiristaanni tokko maal hojjechuu qabu? Miidiyaan hawaasaa tokko akkamitti fayyadamuu akka qabnu waan ta'eef miidiyaa keenya miidiyaa sootariyaa akka jabeeffannuu fi sirriitti akka hordofnuu fi miseensa yookaan miseensa waldaa miidiyaa kanaallee taane miidiyaa keenya akka jabeeffannuuf iccitii barachuu qabnu akka irraa barannu hordoftoota miidiyaa sootariyaa fi akkasumallee hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumaaf ergaa koo dabarsuun barbaada. Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu, miidiyaa keenya nuuf haa jabeessu. Isinillee fagoodhaa dhiyoodhaa buutanii baatanii iddoo kanatti dhuftanii iccitii guddaa kana nu keessaatii baasnee akka dubbannu kiristaanota biraan akka geenyuuf waan nu affeertaniif maqaa waaqayyootiin guddisanii isin galateeffadha. Umurii tajaajila keessanii waaqayyo isiniif haa dheeressu. Abbaa keenya dhugumatti jecha hin qabnu jechi nuti dubbachuu dandeenyu waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Mana kiristaanaa keessatti umriidhaan waan hundumaan guutee isin haa tursiifatu mana kiristaanaa keessa dhugumatti dhugaa jiru argineerra. Boodas xumurratti waan dubbadhee ba'u nan qaba. Dhugaa guddaa isin galateeffanna sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa sootariyaa qophii yeroo kiristaanotaa keessatti hordofaa kan jirtan waa'ee miidiyaa hawaasaatii wal qabsiisnee abbaa keenya luba Fiqiruu Imaanaa wajjinii mana isaanii keessatti dhufnee nu affeeranii qophii kana dabarsaa jedhu keessa waan baay'ee akka buufatan abdii guddaa qabna. Amma immoo mukti gaariin firee gaarii buusaa akkuma jedhanii daa'imni isaanii xiqqaa mucaa xiqqaanii Seefa Mikaa'el luba Fiqiruu Imaanaa faaruu tokko nu faarfata. Mee gara isaatti immoo deebineeti qophii keenya xumurra. Me faru tokko nu farfadhu me Yesus Kristos waaqayyo dhaajate tawaadumaan gilaa nu barsiisaa turte nuti dhugaa baana eeyyee waaqayyoodha barumsi tawaahidoo kunoo kanadha Yesus Kristos waaqayyo dhaajate tawaadumaan gilaa nu barsiisaa turte nuti dhugaa baana eeyyee waaqayyoodha barumsi tawaahidoo kunoo kanadha shakkitoota waan tokko raafamnu tawaahidoon dhugaadha tawaahidoon gaddisnu wangeelani jaramte hundi burrisa qilleensa sagamtuu mana keenya raasa Yesus Kristos waaqayyo dhaajate
tawaayidumaan gilaa nu barsiisaa turte nuti dhugaa baanaa. Eeyyee waaqayyoodha barumsi tawaayiduu kunuu kanadha. Shaakii waan tokko raafamnu tawaayidoon dhugaadha tawaayidoon gaddisnu waan geelan ijaaramte hundee burrisaa qilleensa sagamtu mana keenya raasa. Yesus Kristus waaqayyoodha jettee tawaayidumaan gilaa nu barsiisaa turte nuti dhugaa baanaa. Eeyyee waaqayyoodha barumsi tawaayiduu kunuu kanadha. Amiin. Sagalee jireenyaa faarfannaa ergamootaa si haa dhageessisu. Akkanumatti gaarummaadhaan qulqullummaa qabdu kanaanis si guddisee maatii keetiif bakka abbaa keetii buutee bakka abbaa keetii kana immoo fudhattee waan gaarii hojjettee dhugumatti mootummaa waaqayyootti hunduma keenya akka nu yaadatu eeyyama sanuuf haa ta'u sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Guddaa si galateeffanna. Nuuf guddadhu, eebban nuuf guddadhu, mana kiristaanaa nuuf guddadhu si galateeffanna tole. Anis galateeffanna. Amiin. Guddaa galatoomii ulfaadhu sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessa biyya alaa teessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa keessatti waa'ee miidiyaa hawaasatii wal qabsiisnee abbaa keenya kabajamoof jaallatamoo luba Fiqiruu Imaanaa wajjin taasisnee eegaatii hanga ammaatti kan wajjin turre fakkaata. Qophii keenya kanarraatti waan baay'ee akka hubattan waan baay'ee akka argattan dhugaa hedduus akka fudhattan abdii guddaa qabna. Irra deebiidhaan abbaa keenya luba Fiqiruu Imaanaa sagalee jireenyaa sana dhageessisu mana kiristaanaa bilisaan tajaajilaa jiru. Hojii gurguddaa hojjechaa jiru. Har'a haalli mana isaanii keessatti itti argamne dhugumatti baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Istiidiyoo keenyatti isaan affeerree ture dhugaa dubbachuudhaaf istiidiyootti isaan affeerree istiidiyoon keenya haalli ibsaa nu rakkisnaan yeroo keessanis aarsaa godhee yookaan immoo yeroo keessan sin harkaatii fudhachuun barbaadu mana jireenyaa kootichi fudhadhee gala jedhanii dhugaa jiru dhugaan tajaajilummaa maal akka ta'e dhugumatti kan ittiin arginedha. Irra deebiidhaan ammas sagalee jireenyaa sana dhageessisu dhuguma tajaajilaa akka jiranis nutis immoo caalatti akka mirkaneeffannuuf akka beeknu kan nu taasise mana isaaniitti istiidiyoo lafa addisuu gabaa jedhamutti lafa saansuusii jedhamu akka dhufnuu fi mana isaaniitti maatii isaanii amma eeyyamsiisanii gara mana isaaniitti akka dhufnu kan nu affeeranii fi dhuguma tajaajila dhugaa akka ta'es barannee jirra. Kanaaf dhugumatti galata qabna. Gaarii kan hojjetaniif yeroo hundumaa galata qabna. Qophiin keenya hamma ammaatti kan ture fakkaata. Kunoo Seefa Mikaa'el irraas faaruu dhandhamtanii jirtu. Abbaa keenya irraas ergaa dhugaa argattanii jirtu. Dhugumatti miidiyaan Sootiriyaa kana qabattee dhufti. Hanga xumura qophii keenyatti waan nu wajjin taataniif dhugumatti sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Hanga qophii keenya kan biraa yeroo kiristaanotaatti walitti deebinutti maatii kana maatii hunduma isaanii Waaqayyo nuuf haa eebbisu jechaati. Hanga qophii keenya biraatiin walitti deebinutti miidiyaa Sootiriyaa wajjin turaa isiniin jenna. Nagaatti.